Yooyyaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota CBB yookiin chaanalii Booranaa Bareentuu akkam nageenyi isin badhaadhaa fayyaa jirtu bakka jirtan hundatti nagaan keenya isin haa dhaqqabochaati har'aa qophii tokko qabannee dhiyaanne jidduu darbe qophii hayyoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan jedhu irratti maatii chaanalii Booranaa Bareentuu wajjin marii gochaa turre tarii itti fufiinsa isaa ta'uu danda'a haa ta'uuti garuu har'a xiqqoo irra caalaa keenyatti qabsoon bilisummaa Oromoo sabni Oromoo waggoota hedduudha erga gaafa gabrummaatti seeneeti erga gaafa gabrummaa jalatti cabeeti qabsoon inni godhu maniinsa eessa maal argachuu barbaada eessa ga'uu barbaada bakka ga'eetti dhaabbate immoo itti fufaa jira itti fufiinsa kana keessatti immoo afaan jijjiirrannaan karaa adda addaatiin arginu jira karaa adda addaatiin wanti dubbatamu dhagaa jirra kanarratti egaa hayyuu saayinsii hawaasaa akka ta'an Dr. Dassuu yookiin immoo Dassaaleeny Nagarii Guyyoo wajjin marii goona. Nu wajjin tura gaafilee qabaattan gaafachuu hin dandeessu barreeffamaan isaa ta'u gara sanitti deemna. Dr. Dassuu egaa har'a seensa keenya fi mata duree Dr. Dr. Gammachuu isaan barreessan keessatti Oromoo of the Horn of Africa ka jedhu kitaaba isaanii keessatti mata duree sirna gabroonfataa jedhu jalatti waan isaan barreessan mudannoo isaanii tokkotu hedduu natti toleennaan isaan jalqabne yaade. Egaa irra caalatti xiyyeeffannaan isaa waan gara sayyoo jiru yookiin immoo qomoo maccaa keessa sayyoo keessatti waan ta'e sanaan walitti qabee akka Oromootti saasa'anii barreeffamni kun afaan Ingiliziitiin barreeffamee achirratti waan inni kaasu tokkotu hedduu na ajaa'ibe. Kanaaf mata duree keenya otoo ittiin seeniin dura sanaan ka'uu barbaade. Egaa akka inni jedhutti bara 1908 Minilik kallattiidhaan bittaa gabrummaa naannoo sayyootti labse jedha. Qubattoonni aangooman yookiin immoo aangoon kennameef yookiin immoo bittaadhaaf ergamanii akka isaan achitti qubatanii taasisanii sana booddee Oromoo lafarraa buqqisuu ajjeesuu fi gabbaarii taasisan jedha. Egaa Dr. Gammachuu Magarsaan kufaatii Hayila Sillaaseetiin booda gara sayyootti hojjetaa daayirikteera dhimma lafaa Land to Tiller ta'anii achitti ramadaman jedha. Achitti yeroo ramadamee hojiidhaaf garas deemetti akaakayyuu isaanii baadiyyaadha fardaan fidaniiti wajjin taa'anii haasa'anii jedha. Haasa'a isaan godhanan irraa daawwattoota keenyaaf qooduu barbaada. Tarii namoonni kaan dubbisuu hin danda'anii. Egaa akaakayyuun isaanii kun maqaan isaanii Ruda Kuraa jedhamu. Ruda Kuraa jedhamu. Isaan wajjin yeroo haasa'u Dr. Gammachuutu akkas jedhuun. Akaakayyuu isaanii kana wajjin jechaadha. Akaakayyuu laal dhaloota keenyaa laal waan nuti hojjenne waan nuti arganne sirna isin dadhabdan kan isin miidhabe nuti caccabsinee darbannee amma sirna uummataaf ta'u finne uummanni abbaa lafaa ta'ee lafa isaa deeffatee jedhaan. Gaafa inni kana jedhuun jaarsi waa'ee inni haasa'u kana dhiisaniiti. Yaadan xiqqoo wanni jedhaniit jedha yaada keessa yaadan deemaniiti waan isaan jedhan otoo hin gaafatinu ilaali gaafa jootee tolluu dhufe ni gammanne Oromoo waan ta'eef Oromoo hojjeta jennee Oromoof waan hundumaa guuta jenneeti gammadnee waaqallee kadhannee fi haa ta'u malee gaafa Dajjaazmaach argatu Oromoo miidhuu jalqabe gabbara humnaa olii sadarkaa namaan kaffaluu jechaadha. Slave yookiin immoo garbichaan kaffaluu akkasumallee Maariyaa Tereezaa doolaariidhaan illee akka kaffalan gabrummaa hamaa nurratti fe'e. Uummanni didee mormee jennaan dhaamsa daakuu dhakaa daakuu dugda isaanitti fe'uudhaan qileetti isaan darbachuudhaan adabbii sadarkaa sanaa warri biraa akka irraa baratu yookiin jiilchuudhaaf hin godhe. Uummanni kana argee hin nuffee hin gaddee waaqni akka isaan irraa kaasu kadhachuu eegale. Waaqayyoonis hin dhagahee fi yookiin nu dhagahee jooteen bakka kaafamee Dajjaazmaach Birruu bakka bu'ee ni gammanne alatti yaane sirbinee dhiichisneeti waaqa namticha Amaaraa yookiin Dajjaazmaach Birruu nuu fide sana galateeffanne. Tokkoon keenyallee Dajjaaz kun akkamiin jireenya Oromoo jijjiiruu danda'a yookiin fooyyessuu danda'a? Maal hojjechuu danda'a? Mirga mulqabne akkamiin akka inni deebisu tasuma namni gaafate hin jiru sirbaaf dhiichisa keenya malee jedha. Namtichi osoo hin turiin imaammata gabbaarii fi malkanyaa diriirsee uummata maccaa qabeenya nafxanyicha gochuun ni hiree. Durboonni fi haadholii warraa keenya
garbittii jaraa ta'anii garbittii mana nafxanyaa ta'anii tajaajiltuu isaanii taasisee dubartoonni keenya isaa fi loltoota isaaf nyaata bilcheessuun dirqama itti ta'e bishaan lagaa waraabuun qoraan cabsuun akkasumas immoo isaaniif qotanii yookiin meesuun daakuun hojii isaanii idilee ta'e laftii fi qabeenyi keenya kan namticha kana kan birruu ta'e ijoolleen dargaggootaa fardeenii fi gaangolii kan isaa fi loltoota isaa tiksuu fi eeguun hojii godhatanii gibirri maallaqaa fi qabeenya biraan kaffaluun dirqama ta'e uummanni namtichaa fi warra qubattootaaf waan hojjetuuf yeroo ofiif oomishatullee hin dhabe. Kanaaf hiyyummaan akkaan hammaate uummanni keenya hin beele. Hoggaa birruu fi qubattoonni kaan facaqanii yookiin gammadanii burraaqan nuti hin beelofne hin dhumanne. Waan jootee jala teenye taane caalatti dararamne. Gatii jootee abaarree birruun dhufuutti sirbinee dhiichisne dachaa isaatti kaffalanne yookiin immoo miidhaan dachaan nurra ga'e. Ammas waaqayyootti hin boonye ni kadhanne. Innis ammas kadhaa keenya dhagayeeti bara 1936tti Xaaliyaaniin dhufe. Xaaliyaaniinis birruu fi nafxanyoota achi buqqisanii hin baasanii. Haa ta'u malee nafxanyoonni gaafa nafxanyoonni bahuu isaaniitti ammas akkuma duraa sana warri Xaaliyaanii kun maal nuu godhu laata? Akkamitti jireenya keenya jijjiiru? Waan dajjaas birruun godheen alatti maal faa nuu godhu laata jedhee namni gaafatee hin jiru. Ammas alatti baanee dhiichisnee gammanne hin burraaqne. Haa ta'u malee Xaaliyaanonni otoo hin turin daandii karaa konkolaataa isaaniitti baasifachuu fi uummanni keenya guyyaa qonna isaanii dhiisaniitti torbeetti yeroo 5 dhagaa baachuun lafa qotuun hojii itti ta'e. Kana kan didee kallattumaan rasaasaan ajjeefamuun hiree isaanii ta'e. Egaa akkasiin hammeenya daranii isaan nurratti wal jijjiire. Haa ta'u malee ammas jarri ajandaa isaanii hin gaafanne otoo akkasiin jirru dubbiin akka malee nutti hammaatennaan yookiin kan biraa maa inni kaasu haa ta'u malee dhibeen yeroo uummata qabe dhibeen daddarbaa wayii achitti ka'ennaan uummata mana tokkotti walitti qabanii warra dhibee sanaan qaban guutuu gubuu turanii sababaan isaa immoo akka dhibeen sun hin facaanedhaniiti. Kana hundumaa otoo agarru humna dhabuu keenyan hireen keenya kana ilaalaa boohuu duwwaa ta'e ammas kaanee waaqayyotti boonye dadhabne jennee itti manne akka xaaliyaanota ari'an akkasiin ammas waaqayyoon boo'icha keenya dhaga'e bara 1941 Ingilisoonni loltoota isaanii waliin karaa Suudaan ni dhufanii jarri akka dhufteen xaaliyaanota ariitee baafte nurraa ammas Ingilisoonni maaliif akka xaaliyaanii ari'an nuti hin gaafanne. Ammas akkuma baranne karaatti baanee ari'atamuu diina keenya diina biraatiin ta'e kana sirbinee dhiichisnee gammachuu ibsanne. Nutis alaabaan biyyaa deebi'ee nutis sirni Ingilizoota akka Xaaliyaan irra ni wayyaa seene malee hamaa hin shakkine homaa hin shakkine. Jarri osoo hin turin Hayila Sillaasee nutti fidanii Hayila Sillaaseen akka dhufeen alaabaan biyyaa deebi'eera jedhamne waan qabnu hundi nurraa fudhatame. Gabrummaa duraa ka Xaaliyaaniin caalutti deebinee dachaane dukkanatu nu dhaale afaan keenya akka hin dubbanne aadaa keenya akka shaakallee ni ugguramne hundi keenya lagatti naqamnee kiristinnaa ka'aa jedhamne namni nuti afaan isaallee hin beekne waa gungumaati bishaan nutti facaasee gama dhiiratiin hundumaan walda maariyaam gama dubartootatiin hundumaadhaan walatta maariyaam jedhanii maqaan moggaasanii gadi galummaa kana hundumaa fudhachuu dirqamne. Lafa keenya ni dhabne gibira humnaa olii kaffaluu mudanne waan qabnuu fi oomishnu hundarratti ashuura kaa'anii yookiin gibira kaa'anii namummaa mulqabnee namaa gadi taane. Ammas nu gamtee jennaan harka keenya bal'ifnee imimmaan harcaafnee waaqatti boonye kadhanne birmannaa isaas gaafanne. Ammas kadhaa keenya ni dhagahee Hayila Sillaasee buqqisee amma ati namtichi dargii jettu kana fide jechaa jirta miti ree. Egaa waa'ee nama kanaa gaafachuu dhiistee maaliif akka inni asitti si erge gaafachuu dhiistee maal hojjettee rakkinaa fi waan Oromoon dhabee itti rakkate sana jijjiiruu dandeenya. Jireenya uummata keenyaa akka jijjiiruuf yaada inni qabu gaafachuu dhiistee atis akkuma nuti kana dura goonee gochuutti seente. Egaa anillee dulloomeera baay'ee hin jiru baay'ee waan argu baay'ee hin turu waan baay'ees arguuf hin jiru. Ati garuu waan siin jedhu kana
qalbiitti qabadhu. Dargiin ati baantu kuni gabroomsa biraa ta'uusaa sitti himaa. Gabroonfata kana duraa irraa addumma homaatu hin qabu. Turi ni argita. Jedhanii ni jedhaa. Egaa akkuma saniyyuu turanii namticha inni faarsee akkana goone jedhuun sanii wajjin mana hidhaatti illee dararamee sadarkaa duutitti murtaa'u torcharii ta'uu hundumaa isa mudatee jechaadha. Akaakayyuun isaanii yoo lubbuudhaan du'an illee Dr. Gammachuu waan akaakayyuun isaanii jedhe sanan argee jedha. Egaa waan baay'ee barreesseera inni waan sirnoota sana keessatti akaakayyuun isaa keessa ta'e. An garuu bakka kanan barbaade. Asirraa kaanee bara 1974 Oromoon akkasitti gammadee burraaqe. 1991 ammas akkasumatti Oromoo Finfinneetti argitu kana Finfinneetti yaa'ee burraaqee sirbee dhiichise. Jarri kun maal nu godhu akkamitti gara fuulduraatti deemudhee namni gaafatee hin jiru. Bara 1991 akkasiin ta'ee otoo egaa gama tokkoon qophii hin goone kan jedhu jira. Qophii otoo hin goone waa ta'e kan jedhu jira. Waan baay'ee kaasa namni hanqina isaatti. Bara 2018 wayyaaniin 1991 dhuftee hin kuftee haa jennu akkuma isaattu garuu isumatu of jijjiire akka biraa ta'e Oromoon ammas burraaqe. Aannan yaadadhaa inni kaan sangaa qalee dhiichisaa inni kaan elellee baheeti jarana namni maal ta'e namni maal ta'e maal akkamitti kuni ta'a ka jedhu hedduu abjuu natti ta'aa ture gama kootiin ati waan baay'ee ilaala turte gochaa turte barreessa turte. Egaa Oromoon maal argachuudhaaf qabsoo godhe kan jedhutti deebina gaafii keenya mata dureen isaa. Egaa waan kanan kaasee fi namni keenya waan dhufaa darbaa keessatti dhaabbatee akkamitti of laaluun dadhabame qaroo dhabne beektota keenyatu dubbachuu didee untuu dhaga'uu didee moo isi Oromootti kunuu akkam kan jedhu marii keenya irraa keessatti gaafna Dr. Dasuu. Bakka nagaan dhuftee yeroo hedduu galatoomi siin jedha. Oromoon maaliif qabsoo gochaa ture? Baay'ee galatoomi ulfaadhu Caalaa egaa yeroo si wajjin haasaa akkasii gochuuf qophii argachuu carraa argachuun waan guddaadha. Maaliif wanti ati duraan kaase Dr. Gammachuu Magarsaa fi Aanisaa Qaasiim jedhamu kan kitaabicha qopheesse wanti irraa dubbiste baay'ee dhugaadha. Dr. Gammachuun barsiisaa kooti baay'ee naanna barsiiseera. Kanaaf wanta calaqqee Oromoo keessaa Oromoo hunda bira waan jirtu keessa muuxannoon inni akaakayyuu isaa Ruudaa Kuraarraa dhaga'ee dhugaa Oromoo calaqqisa. Innis immoo ilma ta'ee isuma sana arge akaakayyuun itti kan kana fakkaatu anis wanti nani beeku jiran ati san beektu jiraachuu danda'a. Naannootti Oromoon hundumtu muuxannoo akkasii qaba. Abbaan qalbeeffatee kurroorroo dhadhee gabrummaa dhadhee qabatee itti falme hedduu kan immoo waan godhu wallaalee uffatta qabatee faana rakkate immoo hedduu. Kanaaf uummanni keenya guddaadha. Agartee uummata guddaa addunyaa irratti diinni akka barbaadetti itti taphachuu danda'udha. Kan kanaaf isa geessisu baay'ina isaati tokko gosa isaati lammaffaa teessuma lafa isaati. Baay'ina qofaa miti lafni isaallee walirraa fagoodha. Odeeffannoon isa iddoo deemuu wanti adda addaa deemuu isayyuu facaasee isayyuu walitti naqee ormaaf karaa banuu waan danda'u keessa. So Oromoon kana keessa diinni immoo Oromoo tokkoffaa lakkoofsa isaa kana ilaalee lammaffaa lafa qabeenya isaa kana ilaalee sadaffaa akkaataan gosaan caaseffamuu isaa kana itti fayyadameera akka isa walitti ka'uuf. Amma Oromoon diinatu gabroomse akkas godhee akkas jennee yeroo dubbannu dhugaadha. Gamnoomaan gabroomse gamnummaatiin caale. Oromoo gamnummaan kan caale gurmaa'uu taati. Namni gamni hin gurmaa malee faffaca'een odeessu. So gamni gurmaaheeti waan kaayyoo isaaf ta'u kan walii galu irratti Oromoo irratti hojjete. Kana keessatti dhagaamman Dr. Gammachuun kaase kuni riyaalitii Oromoo wanti xixinnoon jijjiiramte fakkaattu
Oromoon itti gammadee maaliif jijjiiraa akka barbaadu gabrummaan akka irra jiru roorroon akka irra jiru akka wanta isatti fe'amu hundan fudhanne agarsiisa. Rizistaansiin uummata kanaa inni kaan konfiroonti godhaa inni kaan keessuma isaatti qabatee ta'a. Gaafa carraan isaa argamu bahee gammada. Maaliif hin fudhannee ta'uusaa agarsiisa. Inni kunu this is a big symbol. Mallattoo guddaan Oromoon of harkaa qabu maaliif akka qabu bakka hin jibbachaadha roorroo. Nama hacuucuun barbaadu ofiisaa. Ollaa hacuucuun barbaadu. Waliin hacuucu. Walloluun hin jira wanti noorra hin araarama nagaatiin fixata dubbiisaa mariitiin fixata. Sirna qaba. Sirnatti waa ilaalu qaba. Sirna itti waa to'atu qaba. Yoo amma wallole Oromoo walloluu isaa fiizikaalii jechaa maalii miti. Walu yoo ajjeese sirna qaba. Gumaa kaffalteeti uummata sana keessa deebitee nagumaan jiraatta. Bara baraan hin ari'amtu. So hawaasa akkas qabu uummata akkas qabutu diinni kana akka disadvantage godhee itti fayyadame faayidaa mataasaaf akka oolu. Fakkeenyaaf Oromoon gosaan dameen sabni addunyaa kana keessa nda'uun in the history uummata sadidha. Kan jiinoloojii isaa sirriitti lakkaa'ee aqee hundee isaatti gashuu danda'u. Tokko Oromoo, lama Somaalee, sadaffaan Juushee baay'ee. Ani barataa soosolojiitti kana eenyuma biratti haasa'uu hin dandeenya. Barumsa isaa irra jira kitaaba soosolojii irraas argachuu dandeessa. Waa'ee naashinaalizimii, waa'ee neeshinii yeroo definishinii laatu. Anthropolojiin yookiin etnoogiraafii jedhama. Etnoogiraafiin qorattoonni etnoogiraafii egzaampilii isaan fudhatan jalqaban Oromoo and Juush fudhatu. Kan sadaffaa Somaaliyaa. Jarreen kun hidda isaanii lakkaa'anii aqee Oromoon Oromootti galcha, Sumaaleen Sumaaleetti galcha, Juushiinis aqee Juushiitti galcha. Amaarinyaatiin maqaa jijjiiranii Yihudaa isaa barbaadan Juushima. So kana qaba. Kana keessa Oromoon guddaadha. Uummata Kuushi keessa guddaadha. Guddina isaa kana waan inni gosa isaa lakkaa'uu beekuuf gosa isaa walitti kaasu. Gosni gosaan akka walitti ka'u godhan. Gosa tokko ofitti qabanii gosa tokko achi qabu. Gosa hajjabaa ta'e achi ofirraa qabu. Gosa akka xinnummaan itti dhagahame ofitti qabanii deeggaraniiti isaanuma warra kuchiisa. So kana fakkeenya gaariin baay'eetu ta'e. Inni amma ka'e kun egaa yeroo Haile Sillaasee yeroo Minilikii haninni ta'e Oromoo miti Oromoo cabse. Oromoodhuma keessa Oromoo cabsisiisan. Kun maaliif ta'e? Gurmaa'inni gosaa suni jaalalaan dhiigaan firoomaan namni wal qabatee kabajeema jira malee caasaan sun caasaa ittiin waa hojjettu siyaasa hojjettu miti. Caasaa hawaasummaati. Hammaatii dinagdee maal hojjetta malee siyaasa ittiin hin hojjechaan turre Oromoon. Siyaasni yoo hojjetanii gadaadha sirna gadaatiin deemu. Inni wal kabajuutiin, inni wal ulfeessuutiin, sadarkaa wal ilaachuutiin ture. Isa kana cabsuu barbaadan egaa. Inni kun karaa lama cabe. Karaa lama cabaa yoo ta'u karaa lama cabe. Tokko inni jalqabaa humna. Humnaan deeman. Humnaan cabsuu waan hin dandeenye immoo eenyuun Oromoo keessa fira bitatan jechaadha. Fira ofitti qabatan. Nama ofitti qabatanii Oromoo walitti kaasan jechaadha. Humnumaan akka inni wal cabsu. Akkas godhan. Lafee lafeen cabsu jedhan sana beeka Oromoon kana. Garuu diinni Abshaalomee lafee lafeen cabse. Ufii homaa cabsuu hin danda'u. Tokko. Inni lammataa xiinsammuutiin cabsuudha. Inni immoo amantaa. Waa'ee Waaqayyoo namni hin kabaja. Oromoon Waaqayyoo mitiilee safuu qaba seenaa isaa keessatti. Safuun bakka guddaa qaba Oromoo biratti. So waan Waaqayyoo faana wal qabatu waan safuu faana wal qabatu. Safeeffanni kuni akka malee Oromoo irratti itti fayyadaman. So maaliif kan amma kana haasa'uu barbaade backgroundii malaachuuf namaaf malee Oromoon kana wallaaleera jechuun miti. Safuu Oromoo akkamitti qabatan? Amantiitiin Waaqayyoo namni warra aangoo qabutti dubbate Waaqayyoon adabaa. Namni uffata akkasii uffate Waaqayyoon adabaa. Waan namni akka afaan akkasii dubbate Waaqayyoon adabaa. Waan cubbuu akka ta'e waan cubbuu fakkaatu Oromootti itti fakkeessanii karaa amantaa barsiisan. So kana keessatti nama qabachuun hin dhufe innis madaksuu jecha. So in short gabaabatti
maaliif qabsaa'uu bara bilisummaaf qabsaa'amoo qabsoo bilisummaa kana beekaa dhugaan harkaa badeedha. Eddeetti badee qaba. Eddeetti dhufe qaba. Oromoon kun guddaadha waan ta'eef hin beeku jettee ka'uu hin dandeessu. Hin dhaga'amaa? Hello. Hin dhaga'ama. Yaa uummata guddaadha waan ta'eef waliin fakkaatu wanti isaa akkaataan ka'umsa isaa asii ka'ee achi ga'e jettee wanti ati kuttu hin jiru jechuuf. Haa ta'u malee Oromoon roorroon kun kontiinesii irratti deddeebi'ee raawwate sochii jalqabe. Innis sochiin inni jalqabe gosummaatiin yoo deeme gosaan waa'ee hawaasaa hojjetta waan baay'ee hojjetta ta'us falmee hin baane jala. Soomaatti deebi'e. Caasaa isaan diinni qabu fakkaatu ijaaruun murteessaa akka ta'e itti walii gale. Gurmaahee loluun firaan fidatee gosaanis haa ta'u bakka dhalootaanis haa ta'u akka wal beekuun wal gurmeesse diina sana jala dhaabachuu murteessee jira. Isa kanaaf immoo muuxannoo inni qabu jira sirna gadaa sana gara siyaasa warra sanaa kan fakkaatu an isaan madaaluu danda'utti ijaarrachuutti deebi'e. Ijaarsi suni akka barbaadametti deebi'eera hin deemne. Maaliif uummata guddaadha. Salphaatti kana hunda ijaaruu hin dandeessu. Namootuma dammaqetu ka'ee dammaqee ka'ee keessaa hubatetu lole, fincile, hin dide. Fakkeenyaaf kan kaasuu dandeenya waaqoo guutuu kaasuu dandeessaa salaal irratti agarii tulluufaa Asaffaa Shaaroo Lammii kan jedhamu Taaddasaa Birruu warri kun warra barate iyyuuti warra kana dhiitu warra hin baranne qotee bulaan Gujii yeroo baay'ee namni illee kaasu qotee bulaan Gujii umurii isaa guutuu lole qoteen Booranaa akka itti lole Harargeen mancaa qabate barumsa illee toon baratiin kanaaf umurii isaa guutuu lole kan Maccaa hin lole dideen da'um umarratti yeroo akka jajjabaachuu irra ga'u Itoophiyaa afaan illee hin jiraannu Yuunaayitid Neeshinitti amma kutee gaafachuutti ga'e. Suni gurmaa'ina faffaca'ina Oromoo bal'ina isaati wal qaqqabu inni wal qaqqabe garuu waliin dhaabateera. So amma waa'ee qabsoo Oromoo kana beekaa hin beeka garuu hundi qixxee hin beeku. Namoota xiqqootu beeka. Gaafii kana kanan kaasee fi seenessa jijjiiraa jiranii diskoors naareeshinii jijjiiraa jiranii tokkoffaa mariin jalqabame gaariidha. Mariin karaa adda addaatiin deemaa jiru. Mariin Oromoodhaa keessattuu qabsoon bilisummaa Oromoodhaa akka galma ga'uu dhabee fi jabeenya diinas miti, humna dhabees miti, diinagdees dhabees miti, rakkina keenya rakkoo keenya kana furachuuf teenyee tokkoffaa rakkoon Oromoo fi ijaaramuu Itoophiyaa walqixa jalqabe. Gaafa Itoophiyaan impaayarri ijaaramuu jalqabe Oromoon rakkatee jechaadha. Kanaaf ijaaramuun impaayaratti suni Itoophiyaa impaayarattiin ijaaramuun Oromoon akka inni hacuucamu akka inni gabrummaa jala galu godheera. Kanarratti namni walii galuu qaba natti fakkaata. Amma rakkoo tokkoof achitti nutu ijaaree siin jedhu akkamitti nuti ijaarre eenyutu Oromoon fedhii isaatiin taa'eeti gadaadhaan taa'ee tolfatee gadaan gumii murteessee caffeen taa'ee murteessitee hayyuun muree murteessiti akkasitti duuletti Itoophiyaa ijaarranna jedhee gosootuutu jiran gosa kamtu gosa bakka bu'anii hirmaatan namoota nu lakkaa'u individuals namoota abalufaan Oromoo bakka bu'anii dhaqammoo mataa isaanii kan bar ofii isaaniitti booji'anii guddisanii tumanii leenjisan fa'aadha kan isaan har'a ittiin gootota Oromoo fadhanii kaa'anii barri takka takka. Kanaaf achi kaa'anitti akeekni qabsoo bilisummaa Oromoodha suni maaliif qabsoo godhe Oromooni maal argachuu fedha kan jedhee kaase kanaaf. Yaa bareeda ilaa egaa isa kana gabaabseensi xumura yoo kana xiinxala mataa koo godheeran gaaf tokkos waltajjii ati anis irra jirru gurmuu hayyoota Oromoo waan qopheesse irratti dhiyeesseera wanta kana. I believe still on that. Isumatu immoo taa'ee jiras immoo kan arginu. Ilaali jalqaba diinni kee yeroo gabroomsu xiinsammuu irratti hojjeta. Xiinsammuu kee irratti yeroo si hojjetu inni guddaan isa humnaan si cabsu caalaa isa xiinsammuu kee irratti hojjetu cabsutu dafeen fayyu. So maalitti hima Oromootti waan isaan himan sirnuma gadaa isa bareedaa addunyaa kana har'a ittiin dimokiraasii jettee ulee wal jala qabdee
amma nuukileeritti walitti dhukaasuu geesse kana qabattee walitti lallabdu bu'uurri isaa sirna gadaati. The foundation sirna gadaa isaan Giriikiin haa faarsanii gatii isheen adii taateef malee maddi isaa uummata kuush. Uummata kuush keessaa immoo Oromoodha. Isa kana eenyutu gargaaree kan akka godhamu akka jibbamu goosite warra Oromoo gabroonfate warra deeggarutu jecha kolonaayizerootatu wal utubee wanta bareedaa kana sirkatti sumarkatti bareedaa kana fokkisiisanii itti mani tokko xiinsammuu isaa irratti hojjetan yeroo sana maal fuudhan namni immoo Oromoo ta'e immoo akkamitti fudhateedha hin fudhanne hin morme hin lole hin du'e amma namni yeroo baay'ee yeroo haasa'u dhageessa harma muraa aannolee harka muraa aannolee calii calanqoo sittimu kanti akka calii calanqoo salaalee keessatti ta'eera maqaan dhahamne kanti akka calii calanqoo wallagga keessatti ta'eera hin himamne kanti akka calii calanqoo gujii keessatti ta'eera hin himamne kanumti akka inni suni maaliif himame carraa warra Oromoo gabroomsataniif warra barreessuu danda'u accessibilitytu jira. Karaatu jira karaan inni dhaqamee gabaafamu. Missionarii baay'ee dhufa. Warra gabroonfataa deeggaran yeroo dhufanii waa barreessan warri immoo uummataaf dhaabatanii yookiin dhimmuma isaanii barreessuu barbaadan dhugaa barreessan immoo dhufu. Isaan kanatu dhugaa maddiitiin baase. Fakkeenya waa'ee aanolee barreessitoonni barreessanii adiidhuma. Calii calanqoosi karaarra Itiyoo Jibuutii ani ammallee karaa gootanii malee karaa dirree dawaan sun trade route ture. So accessibility jira. Waan nama ajaa'ibu. New York Times iyyuu yeroo sana barreesseera waan si ajaa'ibu. Exactly. Maaliif miidiyaan daandiin dhiyeenyi waan jiruuf hojjetanii jechuuf. So uummanni fudhatee miti han dhume. Waan mormeef, waan hin fudhanneef, waan ittiin amanneef dideecha. So maal godhan? In qayyabata diinni keensi qayyabata. Amantaa fidan. Amantaan yeroo Itoophiyaatti dhufan Itoophiyaan ijaaramte baay'ee sobarratti. Sobarratti wanti ijaarame sobuudhuma. So Oromoo keessaas immoo sobduu hin dhibdu. Sobduu dafanii malatu. Kanaaf miindaatiin qaxaruu jechaadha. Maal gochuu? Ishee kaan humnaan rukutanii, caccabsanii, dirqisiisanii maal godhu? Loltuu godhu. Lafeen cabsu jechaadha. Eenyuun loluuf? Firuma isaa akka loluuf. Leenjisanii, madaksanii, akkuma horii soogiddatti bitanii yeroo horii bitanii Oromoon iddoo biraarraa yoo fiddu sa'a soogidda ashafoo horii warri kaaniif hin laattu beeku. Ishee haaraa sanaaf laatama. Yeroo hunda mi'eeffattee qe'ee sanatti deddeebite achumatti hafti. Namoota akkas godhan kana sheekaan wattaaddara godhatanii sheekaan afaan barsiisanii turjumaan akka dhaabattu godhanii boodarra jarreen kana gaafa isaan jiran jabaadha jechaa turan. Gaafa isaan du'an nutti lakkaa'ani. Warra du'ee nutti lakkaa'ani. Fakkeenya amma isaanarraa goota keenya Itoophiyaan ijaaramuu keessatti Oromoon gahee qabayyaan kuni warra bitamee beeku warra miindaaf damoozaaf dhaqee galedha. Achitti jajamanii Oromoo ta'uu isaanii takka dubbatanii hin beekan. Oromoo ta'uu isaanii gaafa dubbatan hudduu keessa dhiitanii gadhari'u. Good example Taaddasaa Birruun fudhadhaan. Taaddasaa Birruu amma Itoophiyaatti amanee hojjechaa turetti jeneraal jechaa turan. Taaddasaa Birruu gaafa Oromoo kaasu dhiitichaa duwwaa miti. Hin hudhanii ajjeesanii beekfannisanii. Akka kanaa namoonni hedduun bitamanii isaan kanaan ofitti lakkaa'aniiti warri siyaasa daldalu ala kana waan kanatti fayyadaman naaretiif jijjiiruu barbaada. Kanaaf waan inni amma jedhu sana gaa Oromoon siyaasa keessatti Oromoon bakka saditti hirama amma akka kootti. Iddee saditti qoodama. Innis Oromoo dammaqe uf bare saba isaatti boonu ofitti boonu ofirrayyuu darbe inni du'ee saba isaaf haa darbu jedhee warra qabsoo bilisummaa Oromoo itiche. Itti gidiramee waan ta'u ta'ee Oromoo ofirra darbe waa'ee nama Oromoo jedhamu bilisa ta'uusaa biyya Oromiyaa jedhamu lafarra jiraachuusaa warra utubee lafa kaa'ee namoota xinnootiin jalqabanii
Har'a baay'atee Oromoo kan jedhu iyyuu kollektiivlii akka waliin dhaabatu iyyuu biyya Oromiyaa jedhamu kan dhaabatu warra godhee jira tokko. Lammaffaan siyaasa Oromooti. Waa'ee siyaasa duwwaanaa waa'ee uummata bal'aa miti anaa ta'u. Siyaasa keessatti immoo Oromoon kan lammaffaa kan uf gatee akkuma soogiddaan guddisanii sana madaqee isaa ormatti firoomee akka ormaa sirbee akka ormaa ililchee akka ormaa hojjetee akka ormaa dubbatee fira miidhee firooma balfee firooma sodaatee ufitti amanuu sodaatee jara caalaa jara ta'ee warra hojjete jaraa hojjete miindeffamoon warri kun immoo warra madaqechaadha. Warri madaqe kuni afaanis beeku warri afaan dubbatan jiru warri ciruma isaa afaan jibbanii natiif ta'an jiru. Jara caalaa jara kan ta'an. Good example Gojjam walakkaan isaa Oromoodha. Afaan Amaaraa malee gurra isaa irraa murteen dhaga'u afaan Oromoo. Walloon akka kanaatti isaanitti makamee jarri kun akka diinni Oromoo jibbitu waan hin beekaniif jara caalaa jibbuu isaanii agarsiisu looyaalitii isaanii agarsiisu. Warri originaalii Amaara taate Oromoo hin jibbitu amma warri Oromoo keessaa orma taate Oromoo jibbitu. Gaallaa jedhee hammaraatu amma Oromootiin maqaa jijjiiree warra ormaarra warra Oromoorraa Amaaraayizdi ta'e assimileetid ta'e madaqee jechaadha. Isaan kun uumamaniiru. Isaanuu sadarkaa lama qabu. Tokko dhibbatti kan jaratti galee jara ta'e inni lammaffaa immoo kan jaratti hin galle yaadni isaa garuu jaruma kan ta'e. Afaan Oromoofaa aadaa Oromoofaa kan beeku jira jechuudha. Inni kun warra garee lammaffaa madaqoo jedhu. Gareen sadaffaan kun dhiyoo uumamte. Gareen sadaffaan kun erga 1991 booda waan uumamtedha. Isheen hedduma warra jalaa yeroo dargaggeessa taateen beekta. Ijoollummaa keetti bakka sirbi jiru eessa yoo jiraatu numa dhaqxa. Namni haa fuudhus hin sirbita. Ayyaana waggaas haa ta'u hin sirbita. Birraan haa bari'u hin sirbita. Dargaggeessa ka. Ishee kanaan maalan jedha walallammiin jedha. Waan lama jaallatti. Ishee kana amma natii kaaste isheen kun rakkoo qabsoo bilisummaa Oromoo inni guddaan ishee kana. Madaqoo naman dhibu is completely enemy category keessa jira. Inni waan barbaade leellifata. Isa ammatti Itoophiyaa waliin ijaarre, nutuu ijaare, je'ee warra bitame hunda waan faarsuuf waan isa fakkaatuuf. Koloneel, jeneraal, Dajjazmaach, Qanyizmaach, Giraazamaach jedhanii maqaa waaman kana hundumtuu waan warri madaqse itti laate warra isaan fakkaatutu isaan faarsa. Isaan kun waan faarsaniif qabu. Maaliif nuyi baay'eedha isa jedhu Oromoo kan akka bakka bu'anitti osoo bakka bu'in akka bakka bu'aatti of kaa'uuf waan danda'an. Isheen sadaffaa kun garuu the worst groupidha. Hamtuun qabsoo keenyayyuu hin tursiisti malee immoo hambistu. Wanti nani namatti immoo barbaadu hin dheeressiti lafa gosochiisti malee hin hambistu. Kana jechuun namoonni olii gaddeemtu kun walaallammiin kun amma teknoolojii faana dhufanii baay'een isaanii teknoolojii irratti gadi ba'an booldi ta'anii mul'atan. Teknoolojiin akka guddachaa deemu kominikeeshiniin wal dubbisuun haalli wal quunnamtii sabaa haalli addunyaa kun waan baay'ataa deemuu fi waanuma dubbiste hundasaa fiddee akka sirrii ta'etti Oromoo irratti dampi gooti. Xinnoo malloon calaltu. Amma kitaaba tokko yoo dubbistee dhufte kitaabni kun tiyooriin isaa kanadha. Tiyooriin kun Oromoo biratti hin ejjetattee moo fudhatte. Tiyooriin kun inni bahe aadaa saba biraa keessaa bahe. Agartee wanti sun achi keessaa bahe Oromoon fakkaatu akkamitti Oromoof ta'a isa jettu madaqsitee sirreessitee nama dubbachuu dandeessu akkuma fuutetti fiddee Oromoorra lafa keessi. Inni kun sirriitti addunyaan karaa kana malee lafa agartuyyuu siin jetti. Kanaaf warra akka kana walaallammiitu uumama. Jarreen kun sadan wal falmii hamaa keessa jiru. Dammaqaaf warra dammaqee jiru Oromoon xiyyeeffatee waa'ee walabummaa Oromiyaa waa'ee bilisummaa sabasaa amma danda'u amma isaa gale amma isaa hubate uf gurmeessa bittinnaa uf gurmeessa bittinnaa irraa barachaa amma deemuu danda'u deema. Diinni inni ga'u diinatti madaqe immoo inni madaqee achi jiru immoo
bittinaa isan jedhu sana kanarratti gahee kan taphatu isa diina sana jedha. Already oppositii isaa dhaabate isa diinaaf ta'utti keessaa fuudhaa, isa isaaf ta'utti fayyadamaa, isa diinaaf ta'utti fidaa, isa kana caccabsuuf, isa kana dadhabsiisee gara isaatti fidachuuf, akkuma isaa akka madaqu gochuuf, afaan inni kun dubbatu fakkeessee wal maddii qabee akka namni amanu gochuuf waan inni hin goone hin jiru. Maaliif sirna jala jira waan ta'eef, sirni sun humna qaba waan ta'eef, humna sanatti fayyadamee waan inni warri dammaqan, warri Oromoo sabboontonni hojjetan burjaajessuu danda'an, facaasuu danda'an hunduma meeshaa ta'anii, ulee ta'anii isaan kun hojiirra oolchu. Ishee walaallameen harkuma reebdechaan akka nama Erbee Raastuu jedhama yeroo kubbaa taphatan hin beeku. Erbee Raastuun yeroo namni kubbaa fudhatee deemu, isa kubbaa fudhatee deemu faana fiigdi. Malee iddoo tokko dhaabatu Erbee Raastuun isa kubbaa fudhatee deemu faana fiigdi. So walaallameen akkasi. Yoo inni Itoophiyaatti madaqe kun akka jabaachuu ta'uusaa argitu dhiitee lallabdee maraatteetti akka namni gara sanatti goru. Amma fakkeenya fan argaa jiru Oromootiin akka inni Itoophiyaaf biyya isaa ta'e, akka waa'een bilisummaa dubbachuun cubbuu ta'e, maa Itoophiyaa keessattuu nuti iyyuu bulchafaa ijoollee abbaa gadaa jedhan nutti lallabe warra madaqoo miti beek. Warra walaallammiitu nutti lallabe. Ijoollee abbaa gadaati kompiitaratti laanneerra, maalitti laanneerra, eenyutti laanneerra jedhee kan uf labse otoo nama bakka hin bu'in akka bakka bu'aatti irraa ta'e. Genereeshiniin koo akkasidha jedhanii kan lallaban karaa biraa miindaa ammayyuu Itoophiyaa irraa warra fudhatan. Miindaa kaayyoo walaallammii waan tokko namni kama baruu qabu jedheen itti. Walaallammiin bilisummaa isheen barbaaddu tokkittiidha. Walaallammiin bilisummaa isheen barbaaddu bilisummaa diinagdeeti. Economic liberation. Madaqoo caalaa walaallammiin baay'ee garaa ishee jaallatti. Faayidaa afaanaa akkuma curuullee fiigdi. Inni amma sabboonaan kun otoo moo'ee namni walaallammii caalaa halaaba baatee addunyaa kana marsu hin jiru. Sitti nima faayidaan keessa jiraa isa itti ilaallatti isheen. Yoommoo inni sun humna jabaate immoo haala achirraa isa buusneetu nututti darbaa jette homaan qophooftee hin qabdu lafa nama faana illee haasa'uu hin dandeessu. Kan isheen haasa'uu dandeessu ganjaba duwwaa. So amma gamaan kana kaasee fi kana gidduutti uummanni inni callise waan qabsoon hafe fakkaate. Wacatu iyyatu wayyaanee waan barsiiste tokko qabdi. Media presence kan jedhan tokko fidde wayyaaneen 1991 booda miidiyaa banatteetu uummatatti gallallabde. Waan isheen lallabde keessaa waan lama kaasa. Uummata Kafaa fi uummata Sidaamaa irratti waan isheen hojjettedha. Uummata Sidaamaa maal jedhan loccee moo loccee hin jedhu tokko? Loqqee bakka jedhamutti cafacafte. Giddim gootee ma cafacafte? Loqqee masakariin. Loqqee masakaarii uummata Sidaamaatiin akkamitti akka isheen amansiisuuf waggaa meeqata miidiyaa irratti hojjette loqqee masakaariin jedhamu beeki. Warra dhugaaf amanutu loqqee masakaar jedhee unufaatu dubbataa malee fi uummata Sidaamaa warra qabsaa'utu dubbata malee uummanni kaan koo loqqee masakaariitti hin beeku. Mootummaatti ka'anii mootummaan ofirraa gab godheedha. Akka kanaatti miidiyaatiin lallabde mootummaa balleessuuf ka'anii gaaffii sirriin gaafanne jedhanii akka isaan mootummaan sirrii ta'etti miidiyaatiin hojjetan. Baddannoo kan Oromoos fudhan kan shakkoo majangir shakkoo Kafaa keessatti naannoo Kafaati boordarii irra jira Kafaatti aaneema jira shakkoo majangir irratti jenosaayidii matu gaggeeffama. Uummata akka sanaatti uumee kanan argee ani naannoo sanatti hojjedheera gara eenyu maqaan isaa Gaambeellaa riijinittis boordarii waan godhuuf. Eeriyaan sun Jimma faan akkas walitti konneekti godha. Uummata hamaa baay'ee fixani. Fixanii kaanii maal shakkoo majangirii ishuun isaan qabu lola sabaaf sabaatii jedhanii dubbii isaa qabbaneessuu yaalan. Kun maaliin ta'e? Miidiyaatiin ta'e. Uummata Oromoo yeroo hunda miidiyaatiin itti lallabanii amma miidiyaa pirezensiin addunyaa kanarratti namni miidiyaa irraa lallabu kun baay'een isaa hin dhaggeeffatamaa jira. Maaliif dhaggeeffatama? Jarri kun immoo hin gaggalagalu. Har'aas jiru. Warri miidiyaa sanuma jedhu
warri miidiyaas miidiyaa irra jirtu taananii no one cares about you. Exactly. Even warri alaa kun maal jedhanii akka isaanii yaada isaanii deeggaran. Miidiyaan mootummaa arfaffaadha siin jedhu. Maal jechuudha? Ishee ekoo chaambarsii kanaa ekoo gootu sana warri aangoo qaban, warri humna qaban waan godhan sana kan oowwattu akka isheen jalaa oowwattee lallabduu fi miidiyaan mootummaa arfaffaadhaadha. Kana gahee akkasii akka qabaatu. So wanti Oromoon ta'ee baay'een isaa isa kana keessa jira. Haa ta'uuti waan namni dagachuu hin qabne tokko yaada kaasuun bira. Inni tokkoffaa uummanni keenyi haala qabsootaa kana dur namoota muraasatu beeka. Namoota xinnootu beeka. Ittis dararama inuma argaa bate. Inuma laala. Garuu wallaalee natti hin fakkaatu. Garuu wanticha keessa isaatti hin deegga. Irra darbee hirmaannaa irra gahe 2014 irratti hirmaannaatti seena. Baay'ee isaa obsee dhaggeeffata hirmaannaatti seena. Hirmaannaatti seena. Duraan hirmaatu namoota muraasa beeka. Ijoolleen qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turte. Ijoollee qaroo qabdu saba keenya keessaa iddoo adda addaatii baateetu qabsoo keessa ture. Namoota muraasa turte. Booda ijoollee daangaarratti gurmeessuuf waan qabsoon keenya barbaaduuf daangaarra kan jiru Oromiyaa keessa lafni Oromiyaa karaa bahaa fi karaa dhiyaati fi karaa kibbaati. Daangaa warra international boundary faana jiran. Karaa bahaa Harargee Somaaliyaatti baqatta. Yoo mootummaan sitti cime Somaaliyaatti gadi baqatta. Yoo immoo karaa kibbaa ta'e yoo mootummaan sitti cime achi gara Keeniyaatti gadi baqatta. Yoo immoo karaa biraa immoo Sudaanii yoo mootummaan sitti cime akkas baqatta. Loltuun bilisummaa Oromoo kana sadan keessa baay'ata. Kana sadan keessa baay'ata. Giddu galeessatti nan lolaa itti ammuma kana sirra yaabbata. Kanaaf ijoolleen giddu galeessa jiranii Oromoon giddu galeessa jiru Maccaas ta'e Tuulama Sikoo Mandoosa ta'e akka itti hirmaatu hin danda'u. Yoo carraa argatu garuu daandii fagoo deemeeti miseensa ta'ee lole. Ijoolleen Salaalee, ijoolleen Arsii, ijoolleen Baalee, ijoolleen giddu galeessa kan Shawaarra jiran Amboo fagoodha. Baqachuuf hin ulfaa. So hedduma qabsoo sana deemani. Hedduma qabsoon jira jedhan sana wal guuranii wal gurmeessanii akka dhagahanii wal filanii walitti himanii yoo hin nyaatamu kana iddootti. Kan nyaatames meeqa jira waan ta'eef. Akka kanaatti qabsoo ijaaranii suutanii amma namoota muraasa irraa gara kamitti ceeja? Gara uummataatti ce'e. Qabsoon uummataa 2014 akka uumamuuf qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo keessaa beechaadha. Hin dhaabateera jechaa miti. Underground akkuma ibidda dibamee gubaa ture. Isa booda'u kan afaan Oromoo dubbattu kan walaallammii wal gurmeessite madaqoo faana walitti hirkattee warra madaqoo faana walitti hirkattee walaallammiin iyyitee lallabdee wanta dhugaa Oromoo kana harkaa facaasuu yaalte. Hirmaannaa uummataa kana burjaajessite. So aarsaan amma uummanni keenya kaffalu kun laayyoo fakkaata malee laayyoo miti. Uummanni itti hirmaatu kan argitu waraanni bilisummaa Oromoo otoo uummanni itti hirmaanne ta'e. Salaalee keessa chocho'a otoo uummanni itti hirmaanne ta'e. Ufee Buraayyuu irraa alaabaa dhaabbatee magaalaa guddittii Finfinnee sana bira yaaddessaa. Hirmaannaan uummataa underground walaallammiin akka barbaadde iyyitu malee uummanni hin fudhanne. Maaliif ijoollee isaa faana du'aa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo sun baay'ina isaarraa teessuma lafaarraa akkaataa teknooloojiin guddina isaa kana humna sana yoo qabaachuullee dhabe garuu gurmaa'ee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daangaa Oromiyaatti amma Oromiyaatti hedduma hundaa jira har'a. Kun qabsoon sun duubatti akka deeme otoo hin ta'in fuulduratti isteeppii hedduu deemeera. Wanti hafumaan biirokiraasiidha. Impaayerri Itoophiyaa akka namoonni yaadan miti. Diigamtee caasaatu diigama baay'ee biyyi tokko impaayerri tokko waan diigamtu caasaadha. Takkaatti immoo har'uma kana jennee har'an hin bilisoomne. Maaliif waan baay'eetu inni amma bosona jiru kun ikkoo baay'een isaa dargaggeessa. Dafee aarii isaayyuu nama dafee dabarfachuu hin dandeenye fa'aa keessa jira. Nama hubannoo hin qabne fa'aa jira. Nama hubannoo qabu fa'aa jira. Namni waan maaliif akka lolu baay'ee isaaf galee jira. Namni immoo waan jibbinsi qeetii isaa
isaan cinqaniif baqateetti dhaqe jira. Bifa meeqatu jira. Qorra keessa taa'uunsaa kaayyoo bakka ta'e wal barsiisaa, wal hubachiisaa, mootummaa kanarra yookiin mootummaa isa jedhee lafa jiru kanarra fooyya'aa waan ta'e isa akkamiin isa jedhu aayidooloojii lafa kaawwatee itti deemuuf yeroo itti barbaada. Yeroo itti loluu fi yeroo itti taa'ee baratu qabaachuu qaba. Hin qabu kana. So hin lola jechaadha. Kontiinesilii lola. Kontiinesilii loluu keessa garuu warri liidarshiip irra jiran barsiisuun, hubachiisuun, caasaatti gochuun, iggitiitti gochuun seera jechaadha. Seeratti gochuun uleen qawween harka namaa jiru kuni ulee hamaa ta'uu danda'a yoo seera hin qabaanne. Ulee hamaa ta'uu danda'a. So ulee hamaa akka hin taane, ulee firaaf ta'u, ulee fira irraa waa ittisu akka ta'u gochuun wal barsiisuu yerootti immoo isa walaallammeen itti fayyadamtu kana dhugaa himuun barbaachisaadha miidiyaatti fayyadame. Hanati isaanii immoo dandeessu walaallammeen waan barbaade haasa'uu danda'a. Hin dhorkitu. Kaayyoomti keenya waa'ee Oromoo keessatti dimokiraasiin haa jiraatu biyya uummata bilisa jechuun waan barbaade yaada isaa ibsatudha. Walaalammiin haa ibsatu, madaqoon haa ibsatu, nuyi haan itti nu karaan dhugaan tokkittiin aatimti kuni innumti madaqoo taate kun Oromoo taate bilisa taate akka jiraattu qe'ee abbaa kee irratti, qabeenya abbaa kee irratti, lafa abbaa kee irratti, teknooloojii addunyaa kana keessatti akka kompiit gootu, saayintistii Oromoo akka piroodiis gootu, beekumsa Oromootiin akka deeggarame, atuu beekumsa kee isa orma ittiin gabbartu kana uummata kee fotoo hojjette waan baay'ee hojjechuu akka dandeessu jettee agarsiistee as fiduuf barsiisuu barbaada. Sana immoo kan fayyadamuu dandeessu miidiyaa, kominikeeshinii keessumaa namoonni liidarshiippii siyaasa keenya irra jiranii dirqama dachaa baatu jechaadha. Lubbuu isaaniitti murteessaniiru waan ta'eef kan immoo namatti himuun isa lubbuutti murteessan caalaa waan ulfaatu natti hin fakkaatuuf baay'een jedhee yaada keetti. Hedduu galatoomi keessattuu namoota Oromoo ofiin jedhan bakka sadiitti qoodee dammaqaa yookiin dammaqoo madaqoo walaalammii gufuu qabsoo. I think wanni Dr. Taaddasee Tusoo dubbistee natti fakkaata. The Oromoo galtuu syndrome kan jedhu tokko kan inni jedhee. Gama biraatiin immoo ji'oomeetirii Oromummaa kan jedhee Profeesar Mosee Aagaa barreessisa achi keessas wantoonni wal fakkaatan jiru. Beektaa waa'ee tiyoorii akkamatti dhufanii namarratti dhangalaasanii waa dubbisanii jette kanatu inni kofalchiisa ture yeroo taasiftu. Sababaan isaa dubbistee ta'eetuma yaada daandii Nagaasoo Gidaadaa yoo dubbistee ta'e Dr. Nagaasuun gaafa biyyaa ba'u waan Oromoon barbaadu sirriitti beeka. Maal akka Oromoon barbaadu maal achiif gochuu akka barbaadu akka qajeelcha beeka. Gaafa dhufu tiyoorii warra Awurooppaa kana Eurooppiyaan ta'uutii kana filoosofoota garaa si'eechi garagalchee gara kana ta'innaa jedha. Kana gaafin Oromoo dirree jirti biraa dhufee bara. Maal akka uummanni barbaadu. Yeroo tokko wanta akkasii kunis nama konfiis godhanitti fakkaata. Haa ta'uuti keessattuu walalammiin kun madaqoonni egaa yeroo baay'ee opportunistootaa fi populistoonni kun haala adda addaatiin wal keessa makamaniiru. Wal keessa makamuu isaaniitiin immoo waan isaan uummata keenya irratti fidan hedduudha argine. Ani kan gaafii akka gaafitti keessattuu warri illiitota kan asirratti Oromoon akka gaariitti irratti mari'achuu qabna jedhee yaadanii Oromoon uummata bal'aadha. Uummata qabeenya guddaa qabu, uummata biyya guddaa qabu. Biyyi Oromiyaa hamma sana geessu suni biyya ta'uu hin dandeessu. Oromoon biyya ta'uu hin danda'u. Oromiyaa walabumuu hin dandeessu. Kanaafi hin yaadattuu ta'e bara 2017 gara 16 gara dhumaa keessa miidiyaan OMN sagantaa Raabadoorii kan jedhu jalqaban. Gaafa jalqabanii guyyaa duraa natti toleen daawwadheen warra qopheesse wajjinis wal qunnamtii ture haasofne hedduun gammade. Gaafa lammaffaa shakkiin natti dhufe. Achiin jarana gara isin deemtan ifa ta'eera. Garuu akkuma warra wal fakkaatu Oromoo waan jedhu wal fakkaatu illee walii yaafatteedhanii warra wal fakkaatan kanarra warra yaada addaa qabu dhiyeessitanii chaalenjiin akka godhamu dibeetiin akka godhamu falammiin akka godhamu yoon goone boru gaafatama jalaan baatanii sababaan isaa amma kan isinitti jirtan Oromoo brainwash gochuufi kunis maalinni Itoophiyaan biyya keetii
gaafin Oromoo gaafii dimokiraasitii Itoophiyaan dimokiraata waa'ee federeeshinii kanarra deddeebianii na bara abaluu fa'aa qopheessan amma jara sanuu wal lolaniiru. Abaluun guyyaa tokkoof hin qopheesse sana booda bakka sana hin argamu. Sababaan isaa waan inni barbaadutu hojjetamaa fi lammaffaa achitti hin argamne namni. Ammas wanni sun itti fufaa jira jechaadha. Kanaaf tokkoffaa gaafilee isaan kaasan akka gufuutti akka danqaatti tokko jiyoogiraafii Oromiyaa haala teessuma lafa Oromiyaa kaasu. Haala teessuma Oromiyaan kaa'aniiti Oromoon saboota hedduudhaan marfamee jira kun hundumtuu diina itti ta'aa siin jedhu. Maal addunyaa kana keessatti biyyi biyyaan otoo marfamin ijaaramtee jirti. Gama biraatiin immoo waa'ee fuudha feerumaa kanammoo warra Habashoota jedha. Waliin fuuneerraa walitti heerumneerraa. Biyyi tokko namoonni dhuunfaa wal jaalatanii wal fuudhanii walirraa dhalanii walirraa horanii fi uummanni tokko mirga argachuu qabu dhabaa. Amma biyyoota Iskaandinaaviyaa ilaalte uummatuma tokko afaan walii galan. Garuu biyya mataa isaanii ijaarrachuudhaaf qabsoo meeqa godhan. Hedduu wal fixanii wal lolanii dhumarratti nagaan gargar ba'anii har'a jaalalli isaanii walitti dhufeenyi isaanii ajaa'iba. Lammaffaa sadaffaa kan isaan kaasanii addunyaan tole nuun jettu. Maal addunyaatu dhiiroo qabsoo namaa godhee qabsoo hoodhaa biyya bilisoomtee namaan jedha. I think kuni kan ta'e yoo ta'e Israa'el qofa. Inni iyyuu waan ta'eef sababoota baay'ee tarrisuu dandeenyu jira. Kanaaf dhuguma kunneen dhugumatti sababoota ga'aa ta'e Oromoo ittiin gowwomsanii dogoggorsiisanii Oromoon akka sodaatu gochuun kun maaliif barbaachisa? Galatoomii wanti ati kaasee waan baay'ee waan guguddaadha. Mee wanni irraan sii jalqaba waa'ee hayyoota isa jedhu sana. Anis keessa jira. Atis keessa jirta baranne jenna. Fakkeenya tokkoon sii kaasa. Jaarsa tokkotu ollaa keenya ture. Baayisaa Hundee jedhama. Barreesseerallee feesbuukii irratti. Jaarsi kuni afaan jaha beeka. Anaani yeroo hundaa qabeeti uf jala na kaa'ee seenaa natti hima. Ijoolleen qabu dhalan qabu hin guddiseera malee. Jaarsi kun seenaa inni beeku adda adda. Waan jedhe tokkoon sitti anaan mana barumsaa ooleetoon galeeni maali anoo hin dhuftan eetu sin eeguu hin turtee naan jedhe naani mana tamaariin deemeen jedhe. Maali jettaa jedhe nan tamaaraan jedheen akka yeroo sanatti. Hin tamaarta miti an jedhamu jedhe. Maal jedhama reenna hin amaartee jedhe. Meeqa amaarta garuu ati naan jedhe. Hin amaartan jedhamu gaa ijoollee waan taateef siin galu hin amaartan jedhamu hin tamaarta jedhama malee eesoon jaarsa falme. Lakkiin amaartaa meeqa amaarta naan jedhe ammas irra deebi'e. Ani kutaa sadin bara. Mind you. Naan galle amma hiikni isaa honestly. Naa galuu didee yuunivarsiitii galeeni first year kitaaba subject matter dhiiseen ani waa'ee Malcolm X, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela isaan kanan dubbisa. Fi kitaaba immoo yeroon dubbisu encyclopediaan dubbisa malee kitaaba barsiisan nuti textbookiin dubbisan. Encyclopediaan dubbisa. Amma jechi tokko ufe society jedhu ufe ani encyclopedia irraa society maal akka ta'e eetu ziisa baree karaa barbaadde yoo na gaafattan nan deebisa. Encyclopediaan dubbisan ture. Innaan otoon dubbisuuti waa'ee isa jaarsi suni meeqa amaartanaa jedhu reflecting godhe yaadadhe. Keessattuu Malcolm irraa akka gaariitti wanni gochuun danda'ama. Yaa nan yaadadhe. Yaadadheeni waa jaarsi kuniin jedhe qalamma waa'ee hayyoota isa jettuuf hin sii fide. Jaarsi kunii akkananii karaarraa kaadhee Oromummaa dhiisee Orma ta'aa jiru natti fi anaaf garuu hin galle afaan Amaaraatiin barannaka Amaaraa ta'aa jirra ka yeroo san afaan Amaaraan barachaa turre Amaarinyaatiin dubbachuun cimina akka ciminaatti magaalattis maalittiin segaa xiinsammuu irratti hojjetameera uummata keenya waan ta'eef intala Amaaraa fuudhuun maalii ilma Amaaraatti heerumuun inni kun akka waan guddaatti hawaasni amma laaluutti akka gahuutti hojjetameera jechuudha. So egaa hayyoota Oromoo yeroo jettu kana anas dabalatee warra kaanis Oromoon hayyoota kan jedhu biyyaa qaba. Boorana keessa, Karrayyuu keessa, Gujii keessa,
Tuulama keessaa macca keessaa qaba maanguddoota raayaa keessaa qaba warra gadaa beekanii jecha isaan hayyuu jiruuf jireenya hawaasa isaanii warra beeku isaan hayyuun namni Dheengadda marii keenya keessattuu hayyuu jechuun maal jechuudha definitionii Dr. Daggafaa fa'aan gaafachaa ture. Exactly isaan kun hayyuu dhugaan isaan kanaan Oromoo han Oromooti naasa hayyummaan waa baay'ee beekuu duwwaa miti waa'ee ofii gadi fageenyaan beekanii ibsuu danda'uudha hayyummaan malee waa baay'ee beekuutiin immoo waraqatarraa waan dubbisne anu waan xinnaan beeku muuxannoo kootti dabalee hayyuu nan godhunni kan inni hayyuu na jechisiisu subject matter irratti social work irratti ammani bakka hayyuu naan jedhanii waraqatas naa laatan jarriyyuu ragaa natti bahani namichi kun nu akkeessuu danda'anii maali kana caala yoo waraqata laalne immoo ani social work jee lallabata Oromoo yoo isa jechuu danda'a beeka identity biraa natti laatan inni kun akkuma kana isa tokko lawyer jedhu isa kana chemist jedhu isa kana historian jedhanii inni kun identity adeemsa keessa birri nyaachuuf damoozaaf jettee argattu inni kun income based identity isa kanarratti waan beektuu nima jiraata garuu hayyuu Oromoo sin godhu anaaniyooma hayyuu Oromoo kan na gochuu danda'u waa'ee Oromoo yoon gadi fageenyaan beeke quuqamu duwwaan hayyuu sin godhu sabatti boonuu beekuu qabda gadaa beekuu qabda hayyuu Oromoon na jettu kun kophaa kitaaba sirna gadaa irratti barreeffame gaaf tokko peejii tokko galagasheen beekuu beeku galagasheen beeku kitaaba Asmaroom Laggasee barreesse saba biraarraa dhufee barreesse perfect jechaan jiru isumayyuu dubbiseera kitaabuma Oromoon barreesse kana walalooma peejii 5 yoo ta'u dubbiseera ergaa namichi ko waan yaadatu waan beeku waan hawaasa keessatti arge barreesse peejii walalooma peejii 5 yoo ta'u inni hayyuu ofiin jedhee amma rakkisaa jiru certified jedhan certified Oromos certificate warra baatu innis certificate degree certificate masters certificate PhD certificate hundumti isaanii certified jedhamanii warri qabnu kun baay'ee nuyi baay'een keenya kan nuyi barreessine seena waa'ee waan biraati ijoollee Oromoo irratti warri research hojjete jira waa'ee Oromoo baruuf addunyaan illee akka baruuf warri hojjetan jiru isaan kun hayyuu jedhamu in dubbatu waa'ee Oromoo sana inni kaan illee akka baruuf carraa argatanitti hin dubbatu ofii isaanis bakka hojii isaanittis karaarra yoo deemanis waa'ee saba isaanii isaan kun akka kanaatti waa'ee hayyummaa isaan kun digirii sin barbaachisu waa'ee saba kee gadi fageenyaan himuuf hayyummaan kee seenaa kee baruu uf baruu duudhaa kee dhugaa saba kee saba biraatti himuu dhugaa saba biraas kabajuu irraa dhaggeeffachuu nama danda'utu hayyuudha. Inni amma nuti qabnu lallabaadha baay'eensa. Isa akka warri wangeelaa maxaafa kitaaba 2 Baayibil jedhama. Baayibilii qabatanii kitaabni kun tokkuma gaa. Kitaabni nooleejii kanarraa ati nooleejii addaa qabaachuu hin dandeenye. Nama kitaaba 30,000 fa'aa dubbiseetu namni kitaaba tokko dubbisee immoo ufee isa lallaba. Kitaaba tokko dubbisee ufee isa lallaba. Hin beektu iyyuu jee itti mabaayise. Maaliif gadi fageenyaan hin dubbisne kaasuma tokkittii kana. Inni sun immoo dubbiseera maaster godheera. Lallabaa. Kanaaf hayyuudha jechaadha. Waan sanarratti waa'ee kitaaba tokko irratti hayyuudhan. So hayyuun kun hiika adda addaa akka inni qabaatu kan Oromootti yoo fiddu hayyuu Oromoo san godhu. Kitaaba afaan Oromootiin dubbisame Baaybiliin sun afaan Oromootiin dubbisameera. Barreeffameera. Warri barreesse sun hiikanii inni kun wisdemii guddaa qaba hayyuu ta'uu danda'a. Warri dubbisanii lallaban garuu hayyuu hin taane. Kan isaan hayyooma ta'an hayyuu kitaabichaati. Quraana isaa ta'uu Baayibilii isaa ta'uu waan biraayyuu. Hayyuu wantichaati. Amma social working barsiisa. Hayyuu social working jedhama. Ati seera barate. Hayyuu seeraati. Inni sun history barate. Hayyuu seenaati. Hayyuu siyaasaati. Hayyuu dinagdeeti jedhama. Isa dubbise irratti hayyuudha malee waa'ee Oromoo hayyuu isan godhu jecha. Waa'ee Oromoo yoo hojjete ta'e hayyuu Oromoo kan jedhamu dhimma Oromoo irratti nama qayyabate. Beeku. Qayyabachuu duwwaan hayyuu sin godhu. Beektee itti jiraat akka Oromootti
kan dubbatu akka Oromootti kan labsu akka Oromootti kan ibsu addunyaa kana kan agarsiisu moggaasa lafaati maqaa isaati kaasee moggaasa hundasaa kan ibsuu danda'u hariiroo uumamni namni waliin qabu akka Oromootti kan ibsuu danda'u hariiroo bineensi lagaa akkamitti akka jiraatu kan ibsuu danda'u akkatti Oromoon mana ijaarratu kan ibsuu danda'u akkatti Oromoon horii bobbaasu kan ibsuu danda'u akkatti Oromoo horiin tikseen guddadhee nuu siin jechuu danda'a tiksee horiin akkatti tiksan iskiilii qabu kana nama ibsuu danda'u jiruuf jireenya uummanni Oromoo akkamitti akka fooyya'u yoo ibsuu danda'a ta'e hayyuu waan kanaan achi warra akka keenyaa kun warra waraqata qabnu baay'een keenya sertifaayidiin lallabtoota fiildiiti hayyoota fiildiiti hayyoota ogummaati ogummaa keessatti hayyummaa qabaatta isan dinaayin godhu baay'een isaanii hayyuudha ogummaa isaanii irratti outstanding dhimma Oromoo irratti garuu outstanding kanaaf qabsoon keenya bilisummaa kun maaf rakkatee isa jettuuf qabsoon bilisummaa Oromoo maalii jettee Oromoo gaafate hundumtuu hiika mataa isaa laata jechaadha maaliin laala meeshaa isatti hidhate sanaatiin hiika meeshaa ani akka sooshaal workiitti hiika ani amma akka sooshaal workiitti waan barannu inni guddaan waa'ee self determinationin looyerii mitanaa ta'uu qabu looyeriin waa'ee akkamitti akshinirra oolaadha seera hiikamtee yamane yemmu sooshaal workeriin sitti mu qaba maaliif self determinationin waa'ee amala namaati hiree ufii abbaan murteeffachuu jechuudha ani mana atama mana kee qabda ani mana qaba ijoollee qabda ijoollee kee ati maal akka nyaachistu ani sirratti murteessuu hin danda'u ani ijoollee koo maal akkan obaasas natti murteessuun yaada naa kennuu dandeessa garuu murteessuu hin danda'u hiree murteeffachaa jechuun amala namaa faana waanta deemu abbichi naa ta'eeraa ittan jiraadha kophee isaatti yoo haa amanu hiree murteeffannaa isaati amantaa yoo ta'e saba isaatti haa amanu ila ayyaana warra abbaa kootti amanan ayyaanatti yoo amanu laakiin namicha du'e tokkotti amana warra kaakilee keenyaatti isatti hiree murteeffannaa isaa eegamuu kan danda'u hayyuu sana beeku hin jiru waan ta'eef baay'een isaa superficial lallabaa superficiality afaan Oromootiin superficial akkatti himu anis hayyucha sana waan hin taaneef akkatti hiikuu dhabe so hayyuun Oromoo immoo hin hiika argaa dhageetti dooyaa akkamitti waa daawwatu qaba seera qaba yoo lolullee barbaada akkamitti akka lolu otoo loliin dura yeroo 10 irra deebi'ee mari'ata maaliif lolli hamaa akka ta'e waan beekuuf isa kanaan theoretically sitti himuu danda'a maaliif loliin isa jedhu sana baayibilirraas dhagaheera maalirraas dhagaheera quraanarraas dhagaheera mana waldaa amantaa keenya waaqeffannaattis dhagaheera garuu akkamittiin ibsamee ani caalaa hin ibsu hayyuun isa keessatti guddate haala jiruuf jireenya isaa konsekwensi inni fidu agarsiisuu danda'a hayyuun isa kan so inni gama iliitii jedhamee hayyuutti hidhame kuni baay'een isaa maayikii majala qabiin ma odeessa maaliif waa'een qabsoo bilisummaa Oromoo maali yotti tokko good example oppiidoon sii fudha abbaa Duulaa Gammadaa fakkeenyaan fudhaan maaliif isa dhagaa oppiidoo mataan oppiidoo jalqabaa isa waan ta'e abbaa Duulaa Gammadaa bilisummaa maali yoo ta'u gaafatte afaan Oromoo dubbachaa biiroo keessa taa'anii lallabu jecha Itoophiyaa keessatti haa ta'u Itoophiyaa alatti dhimma isaa miti abbaa Duulaa afaan Oromootiin dubbachuun bilisa ta'uu isaa agarsiisa afaan Oromootiin biiroo keessa taa'ee barreessuun bilisa ta'uu isaa agarsiisa maali isaa isuma qofaa isaati jechaadha individually inni nan dubbadha uummata keenyatti qofa afaan Oromootiin naasa'e kana caalaa bilisummaa maaltu jiraa siin jedha akka kanaatti hiika bilisummaan isaaf kana jechaadha garuu dhugaan bilisummaa kanaa inni abbaan Duulaan kun hin siidhammo siin immoo ilaa biiroo keessa taa'ee kitaabuunsaa sirri ati immoo abbaa Duulaa lafa Oromoo kana gurgurteetta maaliif gurgurteettee dubbatti hin siidha bilisummaan akkas miti bilisummaa jechuun ilmi namaa waan qabu ibsatee mareetiin fixxa dubbii humnaan miti humna hin qabu bilisummaan baay'ee bilisummaan namni tokko bilisoomennaan hin dubbata dogoggorayuu ta'uu danda'a ittimteet itti dubbatteet sirreessita bilisummaan nama ajjeesuu of keessatti hin qabu bilisoomte jechuun namni sun akka du'uuf itti murteessuuf aangoo hin qabu maaliif simitan uume uumamatu uume
Waan uumamni uume bilisa akkuma kee bilisa godheessa uume. Isa kana akka jiraatu. Yoo dogoggora akka sirreeffatu. Yaadaan, qalbiin, beekumsaan gargaartee gara ati yaadutti fidde. Yoo hin fiddu ta'e immoo atuu yaada kee jijjiirrattee isan yaadutti galuu bilisummaan kana qaba. Malee anuma duwwaatu beeka. Ati hin beektuun bilisummaa miti. So amma kanaatti diippi uummanni keenya beekaa inni waraqata baasu lallabaan iyyuu hin beeku uummata akkamitti beekista. Yaa wanni waa'ee ati kaafte kanatu waan yaadachiise tokko waan abbaa dura fakkeenya kaafte kana kitaaba gaadii jedhu tokko I think Daraara Maatiif barreesse. Kitaaba sana keessatti Nagaasatu gara Dambidolloo deemeeti amma gaa inni otoo waltajjii geggeessa jiru namoota argeedha inni Dr. Goljaaraari. Haadhaa balu haadhaa jedheeti ilaa bilisummaan kana. Kan biraa waa'ee hayyoota kana yeroo 2009 natti fakkaata yeroo yuunivarsiitii keessa turre waa'ee waaqeffannaa irratti namni hubannoo akka qabaatu barattoota sin affeerra akkasumas immoo barsiisota yuunivarsiitii sadarkaa doktoroota fi maastersii waan akkasii qaban barsiisota yuunivarsiitii affeerrati iddoo tokko finnee deemne galma waaqeffannaa. Gaafa dhaqnu maanguddoo akka malee qaroo ani egaa qaroo argaa dhageetti yookiin filoosofeera jennuun kanaan anjara kanaas argeera. Garuu sana nama ittiin qixxeessuun qabu dhugaa dubbachuuf abbaa gadaa jennaani. Isatu nu barsiisa waan ta'eef isatu achi jira. Amma dhufan amma barsiisota doktoroota naani wal baraa jenneen. Jaarsi taa'ee boo isin doktoroota fa'aadha jedhanii isin kunooti yuunivarsiitii barsiiftan jedhanii maaluma gootan ganama akka kiyyaa kan mana barumsaa takka karaa isaa hun argin aan qalamu maanu waa barreessuu hin danda'u maal gocha dhuftanii jedheen. Jarri kaan maaldha jedhaniitti malaalan namni tokko garuu isaan keessa I think amma yuunivarsiitii Jimmaa barsiisanatti fakkaata doktoraa harka baasaniiti abbaa keenyaa dhugaadha waan habashaa faranjiin na barsiistetti beekumsicha qaba. Waan isaan na barsiisan san dubbiseera waan an baradhe san irratti beekumsa gaan qaba. Beekumsi kiyya yoo ta'e yoon hayyuu akka isin amma ittiin akkeessitan kana yoon ta'e waan sana irratti qofa ta'uu danda'a. Waan keenya irratti waan ilaallatutti garuu ani sabiyyiidha. He is right. Dhugaa dubbata. Jaarsi abboo ati beekatti ati beekadha maal jedhee hayyuu jechuun jedhe hayyuun lamaa jedha jaarsi. Inni tokko mataa isaarra ka'e waa'ee isaa eenyummaa isaa maalummaa isaa darbee waan sabaaf dantaa saba isaa akka gaariitti beekee ka dabarsee kennuu hin dandeenye jedhe. Inni lammaffaan kana lagaa sanis guututti ka beeke lamaan isaa walitti gaafa dabalatame namni kun beeka guutuudha. Sababaan isaa waan ormitti fide kan isaa san dhabamsiisuu dhufe lakkii hiyya caaladhaa hin beeka ol madaalchisaa. Kan jedhu na yaadachiiftee egaa dooktar sa'aatiin keenyas deemaa jira walitti deddeebi'uun keenyan oolu garuu dhumarratti waan tokkoon kaasa. Keessattuu har'a qabsoon bilisummaa Oromoo akka waan daandii qaxxaamuraarra jiruutti natti fakkaata. Carraanis guddaan jira. Akkasuma balaanis jira. Balaa kana jalaa bahuu fi mariin karaa adda addaatti deemu mariin qilleensa qofarratti osoo hin taane lafarratti Oromoon taa'ee maal taanetti akkana taane maal nu wayyaa eessa gahuutu nurra jira akka jedhu lafa kaatee sirnaan tumatee itti deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo tokko tokko karaa adda addaatti wanni kaa'amu jira. Fakkeenya ala kanatti waa ijaaruun numa danda'ama waan jalatti taligamu jaarmaan adda bilisummaa Oromoo fakkeenya yeroo tokko tokko waan namoonni baay'ee haasa'an kan adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa dheetti labse. Silaasi bitaanis korii mirgaanis korii walgeenyi koorumadhaan egaa seerrillee bitaanii miti mirgumaan koriidha garuu ammoo dhumni isaa kooradha. Amma dhuguma yoo Oromoodhaaf yaadame maaliif yaada sana fudhatamee namni akka lafarra teessisu lafarratti akka qabatumaa fi hin goone dhumarratti silaa amma wanni ta'uu qabu sanuma. Sirni har'a biyya sana geggeessaa jiru sirna diina Oromooti. Kana namni namatti himus hin jiru. Uummanni keenya argaa jira itti jiraachaa jira har'a. Har'a uummanni Oromoo sadarkaa haamileensa cabee
abdii muratee egereensa akkaan itti dukkana. Kana amma akkana nama godha akkana godhanii uummanni keenya quufee jiramu. Kan nama barbaachisu furmaanni maali? Garamitti deemna akkamitti achi geenya? Kanaaf kanarratti gamaa gama hundaanuu maaltu godhamuudha qabaa yaada jedhu tokko nuu kenniiti sana booddee itti deebina. Waan bareedduu kaaste isheedhuma kana ilaali. Akkanitti nufi koo hubadhu ni amma. Dhugaadha. Jaroonni sadan silaa warra siyaasarra jiran siin jedhe. Uummata miti ananii haasa'aa jiru. Kun hundumtu sadan isaaniiyyuu uummata akka gara isaanii ta'etti akka gara isaanii goruttidha abaabbalachaa jiru. Ani waa'ee uummataa naasan waa'ee jara illiitii jedhamee siyaasa politikaal illiitii jedhamu kana warra dammaqe warra madaqoo warra walaallammii kana gidduu jirti dubbiin. Hunduu gama isatti fakkaatutti walitti lallaba. Hundi isaayyuu waliin haasa'u garuun sodaata. Ani kanan arge. Waliin haasa'u hin sodaata. Maaliif? Yoo warri madaqe yakka kanaan dura hojjete hinima beeka. Ani amma hojjechaa jiru sinuma beeka. Warri dammaqooni yakka koo kanaaf itti nagaafatu isa jedhu yaadda. Kanaaf gamuma dhaabatee faccisuun waan soluushinii isaa fiduu isatti fakkaata. Kanan arge ani arge irraan haasa'a. Kanaaf gama dhaabatee isa sanatti xiyyeeffatee diina caalaa diina ta'ee lolaa jecha. Maaliif wanti inni balleesse achuma dhaqee madaqee orma ta'ee ormaaf ergamuun isaayyuu isa qaanessa keessa isaatti internaalii hin dubbatiin malee kana ittiin argitu sitti hima. Ana caalaa Oromoodhaa Oromoon kanaa olii jiraa jechuun koo kompleksitii inferioriitiidha. Cinqiidha kun mataansaa istireesitti uuma. Sanaafi jara warra dammaqee lubbuu isaayyuu uummata kanaaf je'en kan isuma gabroome kanayyuu bilisoomsuuf isuma madaqe kanayyuu gara isaatti fidachuuf warra qabsaa'uyyuu mataasaa diina nagaafata jedhee waan sodaatuu fi jalqaba gama sanatti goree falmuuttidha. Kanaaf taa'ee faana haasa'uun barbaadu. Maaliif dhugaatu eddee jirtu itti mul'ateera. Warri walaallammii isaan carraa jirturraa bu'aa buusuudha. Eko chaambarsii asiin jee beeka. Erbee raastuun karaa kubbaan fiigdu faana fiiga malee eddee kubbaan hin jirre naqu erbee raastuun eddee kubbaan jirtu deema. Walaallammiin erbee raastuudha. Akka namaaf galutti kanaaf fayyadame. Namni erbee raastuun maa isheen jechuudha. Eddee namni yeroo kubbaa taphatu kubbaa yoo fiigde gara sanatti fiiga. Yoo kubbaan as deebi'a. Walaallammiin garuu clear cut kan ta'e aayidiyaa waan hin qabneef haala laaltee wacuutti haala waaltee dubbatte as deebitee nama ta'uu hin barbaadu. Maaliif? Kaayyoo dhaabbataa walaallammiin qabdu faayidaadha. Kubbichi faayidaadha. Faayidaa yookiin waan ta'een beekamaa ta'uu tokko yookiin barreessaa beekamaa, seenaa barreessaa beekamaa, xiinxalaa beekamaa, aktiivistii beekamaa, dubbataa beekamaa, PhD akkasii beekamaa, sirbituu beekamaa, waan ta'e beekamaa ta'a. Beekamaa booda garuu qarshii jira, maallaqaa jira jechuudha. Therefore dhugaa fuuldura dhaabattu. Dhugaan otoo beekee bu'aan isaa dhugaa sanatti baay'ee otoo hin dhama'iin otoo achiif olii gadi hin fiigiin iyyuu wanti isaaf dhufu jira dhugaarra dhaabate. Kanammoo yoo mari'ate fidata. So sadan isaanitti ni mali. Ta'u abba tokkotti miti. Sadan isaanitti ni. Warri dammaqeesi hundumtuu ilma Oromooti jettee akkuma dubbattu. Ilma Oromoof hin dabarsatte lubbuu keellee akka dabarsuuf murteessite. Sabboonummaa kee sana afaan faranjiitiin proud jedhama. Pride jetti. Pride liqimfadhuuti. Aarii kee jechaadha. Aarii kee liqimsadhuuti. Uummanni kee hin beekne gara bade jira. Ormatti gale jira. Gowwaan ormatti gale fira se'u jira. Akka as deebi'uuf gara bal'adhuuti.
walitti qabi. Dura taa'e. Aktiif ta'e. Dhugaa sana itti deebi'uma himadhu. Oromiyaa yoo bilisoomte addunyaan hin fudhatu maalii dhadhee sittaa lallabu. Oromoon yoo bilisummaa barbaade ollaa hundumatti duula inni sobadha. Akka soba ta'e itti himu. Uummanni Oromoo sabaaf sablammii 45 idduu jira. Uummanni Amaaraa sabaaf sablammii gidduu miti bee wal keessa jira. Gidduu miti Oromoo gidduu miti inni sun immoo wal keessa xaxamee jira. Inni maaf hin sodaan? Sabaaf sablammiin immoo akkasitti wal keessa xaxamee jiru jira. Oromoo keessas Oromiyaatti ilaal. Oromoon saba kam faana saba tokko duwwaa faana rakkoo qaba impaayera sana keessa. Kana eenyumtu somnees waliin tiniin jedhu sabni kunis immoo rakkinuma mataa ishee irraa kan kaate. Ufitti amanuu dadhabuu kaka'ummaa ishee wallaalummaa ishee irraa kan kaate malee Oromoon ollaa gaariidha shumaafu. Sabaaf sablammii kan faana akkuma gosa Oromoo lamaa walitti bu'uusa kan faanas walitti bu'uu danda'a. Kun rakkoo miti this is natural. Ilmi namaa ta'ee walitti kan hin dubbanne kan waliin lolle resoursiin limited waan hin jiru. Addunyaan kun kanumaan jiraatti. Kan Oromoo wanti adda godhu hin jiru. Kanaafi walaallammiin yoo si doorsistu inni ollaa faana walitti maali irsaafniitiin wal lolaa mana keessa inni ganama galgala waliin jiraatu. Obbolaan xiqqaaf guddaan wal lolaa hin uumama uummata namadha waan ta'eef. Inni kuni waanuma addunyaa irra hin jirre Oromoo keessa duwwaa ofii Oromoo maddii warra jiraatan jedhamee odeeffamu kanarraa akka bahamuu fi warri dammaqe sun warri nuu gale warri nu hubanne obsa qabaatee jara kana ammayyuu ciniine handallaa godhetti muu barbaachisa. Warri madaqxanii ormattis galtaniis yakkisin amma yoonaa hojjettanii bu'aa kana booda dhufu caalaa isin hin mi'u. Bu'aa kana booda isin argattan. Ufitti deebi'uutiin kan argattan caalaa waan isin miidhu miti. As deebi'aa wal dhaggeeffadha. Firatti deebi'aa. Halagaan gaafa xinnoo gallafatti sirkutu. Qobaa kee sirkuta. Gareetiin illee miti qobaa kee sirkuta. Otuma isaa ergamtu. Otuma isaaf kuftee kaatu. Otoo isaaf miila dhiqtu. Sin amanu sin jaallatu. Akkuma warra dammaqeetti si ilaala. Akkuma warra uummata isaaf du'uu sanatti si ilaala. Yoo carraa argate immoo si balleessayyuu. Sanarra immoo fira keettu otoo deebite. Firri kee sin balleessu. Yoo balleessaa keellee amantee sirna qaba Oromoo waan ta'eef yoo gumaa kaffaluu qabda ta'e gumaa kaffaltee sirna qaba. Sirna hamaa miti. Ristooreetiiviidha. Ijaarsadha. Sirni Oromoon qabu ristoor ijaaruu deebisanii ijaaruudha malee sirna balleessaa miti an Oromoon qabu. Sirna Oromootti hore balleessitee namallee miitee an fe'iyyuu ta'u kana Oromoon gumaa si kaffalchiisa malee siin balleessitee ta'e sin fannisu sin ajjeesu. Firatti deebi. Mari'adhu. Mari'atte miti. Otuma beekteeyyuu Oromoof kan ta'u jotoo dubbatte guyyaa tokko jabeessite diinni akkam akka ta'u beeki. Dogoggortee isatti dhufu. Ati siyaasaaf jettee faayidaa isaanumaanuu fayyaduu kan si dubbattu isaanuu akkam akka raasu beektu. Kanaaf firumatti deebi'u wayi. Warra walaallamii kubbaan isin faana fiigdan suni xinnoodha. Kubbaan isin faana kaattan suni xinnoodha. Yoo fira faana hojjettan kubbaa guddaa isinirra darbee addunyaaf ta'utu Oromoo keessa jira. Kanaaf Oromoo faana mari'adhaa. Orgaanaayizeeshinii jechuun dhaabbata qabaadha. Inistituushinii hin qabdu taanaan qeenxeedha. Akka nama dhuunfaatti beekamu. Yoo beekamu barbaadanii karaan itti beekamu waan ani beeku lama jira. Yoo miila qabaattan fiigaa. Atileetii taatu jecha mo'attuu medaalii argattu hin beekamtu. Yoo sagalee qabaattan dhiyyaa sirbaa. Artistii taatu hin beekamtu. Gurra namaa keessa jiraattu yeroo hunda. Karaa lamaan kun karaa salphaa ittiin beekamuu dandeessanidha. Inni asiin beekamtan garuu lubbuu namaa qaba. Fira aarsaa kaffalchiisa. Siyaasa hojjettu taanaan kottaa dirreen bal'aadha. Iddoo tokkotti sadan keessaniyyuu warri madaqoos, warri dammaqoonis, warri walaallammis mari'achuun furmaata. Tokko nuuf ta'a, Oromoof ta'a. Lammaffaa warra nu bukkee jiruuf
yookiin sodaatanii yookiin sodaachifamanii yookiin tokkummaa keenyatti amananii nu faana jira. Tokkummaa keenya yoo amanani hin nu kabaju ofis kabajanii nagaan nu fala Horn of Africa dhume addunyaa dhumaafuu falataan waliin dhaabannaa. Maaliif inni hayyuu jedhama inni hayyuun karaa lamaa jette kuni tokko inni waraqaa kun inni digirii maali qabu kuni addunyaa baay'een isaa tajaajilaa jira beek. Noon saayintistiin Oromoo baay'eetu jira beek. Fiildi isaatti hundumtuu jabaadha. Sakana fiddeeti gara Oromootti madaksiteetti gara Oromoof ta'utti fiddeeti injiinarii yoo taate mana akka obbo Disaasan fa'aa ijaaran obbo Qalbeessaan fa'aa Faayisaan fa'aa ijaaran obbo Guyyoon fa'aa ijaaran akka obbo Liiban fa'aa ijaaran sana injiinaringii Oromoo sanatti saayinsiitti gootee pedagoojii Oromoo uumtee gadaa pedagoojii maqaa isaatti akkatti baafattee fiildi keetiin waan Oromoo keessaa fuutee saayinsii addunyaatti dabalte amma AI'n dhufe miti AI keessa galchitee hardware sante meeshaa teknoolojii meeshaa yookiin teknoolojii sammuu addunyaa irratti gurguruu dandeessa. Kun immoo kan ta'u mariitiin. Akka amma jirrutti walis hin dhageenyu waan waliif ta'u sin ejjennu. Walitti duuluun immoo nun fayyadu. Walitti duullee argine hin milkoo. Garuu jidduutti dubbii kee dammaan qabee. Kanaaf mari'achuu matu baasaa isa jedhuufini. Kan liid gochuu kan qabu garuu warra dammaqe sanaadhaan jedha. Isan si gaafachuu barbaade wanti guddoon ati kaaste keessattuu anarra namni biraa beekuu jira jedhanii yaadanii tokkorra immoo lama sadii wal faana yoo ta'e jabaachuu akka danda'u waan ibsiteedha. Kan biraa keessattuu waa'ee marii kana eenyutu marii kana qopheessee walitti qabuu qaba kan jedhu baay'ee yeroo hundumaa gaafidha. Sababaan isaa yeroo tokko namni kun saayintistiidha. Fiildi isaatti nama saayintistiidha. 2017 keessatti fakkaata wal argine iddoo itti nama saniin yoo wajjin haasofnu waa'ee adda addaa yeroo haasofnu waa'ee ilaalcha ideoloojii Oromoo kana gaafa haasofnu namni sun siyaasatti nama dhiyoo miti. Garuu waan Oromoo kun otoo tolee hin jaalata. Otoo waan Oromoo kun tolee nama ogummaa isaatiin illee Oromoof waan baay'ee hojjechuu barbaadudha. Garuu siyaasa kana inni fagoo irraa jira. Amma maallaan jedhaa otoo haasofnu amma wanni siyaasa kun baay'ee naan galu garuu amma Oromoon gara tokkotti dhufnee kanaayi. Hanga har'aatiin gaafii nama sanaa jedha gara tokkotti dhufnee kanaa Oromoon amma yaanni lama jira akkana amma yaanni tokko miti kaminni yaanni tokkicha jennaan Oromiyaa dhagaa jedha. Kanaaf takka namootuma kaleessa yakka hojjetanii yakka isaaniitiif illee takka itti isheen ofni ittiin qaanfanne ka Oromoo dura dhaabbachuufuu silaa hedduu qaanfachuu malantu Oromoo dura dhaabbatu. Ija wanniidhaan dhiqatanii qaaniin hin jiru nyaara addattee kadhansanii tokko namoota kanatu waan akkasii qopheessa. Akkamitti inni kaan immoo amanee itti hirmaata. Kaan immoo warra yakka barabaraan hojjetu ka yakka isaanii guyyaa tokkoof illee yakka akkanaa hojjedheen ture hin jenne. Guyyaa tokkoof illee Oromoo dura dhaabbatee Oromoo sitti yakkee barii yookiin garaan na sobee yookiin hiriyummaan na sobee yookiin ilaalchi na sobee yookiin immoo sanumatu dhuga yeroo tokko nama tokko argadhe dubbisitti dheeressee nama tokko akkamitti obbidoo taate boon jedheen. Ani dhuguma sitti maa homaan beeku obbidoo malee wanni biraa jiran seenee. Ijoollummaa agarta innoosanti nama qulqulluu kana. Ani hoggaan ija baradhu hoggaan dhadhagahu gurri na dhaabbachuu jalqabe. Maaliif si dhaabbattennaan ka asinatti mansan caalaa kan bakka biraa dubbata suni mi'aa kiyya. Keessatti nuuf hin argine ka agartee. Bakki kun nan fakkaatu jechuu jalqabe. Bakki kun kiyya miti jechuu jalqabe booddee keessa baqadhee naan jedhe namni suni. Kanaaf marii qophaa'ullee eenyutu qopheessuu qaba eenyutu itti gaafatamummaa fudhata. Qaamni itti gaafatamummaa fudhatu immoo qaama amanamu ta'uu qaba. Qaama warri sadan ati eerte suni yoo dhaqne nu keessummeessu jechuu danda'a jechuudha. Miti? Yaada gaarii.
Laal inni jalqabaa yaada sodaachuu hin qabu hundumtu. Namni yaada sodaatu falmiifis hin qophaa'u yaaduma isaa namatti mee deema. Inni kun waa'ee sabaa haasa'uu hin qabu namni akkasii. Namni yaada sodaatu waa'ee sabaa haasa'uu hin qabu. Waa'ee mataasaa haasa'uu qaba. Ani yaadan dhummoo jedhee namni dubbatu hin jiru lafarratti. Yeroo haasa'u waa'ee sabaa haasa'u. Anis inni sunis inni kun. Ilaa wanti ammatti kaase keessaa instituushinii amanamaan ijaaranne nuti. Gabrummaan waan inni nu hojjete keessaa tokko anti-organization behaviorii nurratti uume. Ani African American biyya kana nan barsiisa koorsii tokko waa'ee operation and cultural competency kan jedhamu tokko jira. Saba tokko ishee tuqqeetii akkamitti akka isaanii karaarraa kaatan dhagan. Keessaan African American baay'ee attract na godha. Yeroo hunda hin mormu waan ta'e poolisiin illee yoo sa'aabe dura otoo mormee malee nagaa faana naasa'u. Maaliif instituushiniin sun yeroo hunda cubbuu isaan irratti hojjechaa ture. Uummanni keenya wanti dammaquu qabu gatii siyaasaan dammaqoo maal jennee kaataagoraa goone kanaaf otoo hin ta'in waan nuyi wal hubachiisuu qabnu wal yaadachiisuu qabnu tokko uummanni keenya wanta dhagee hundisaa takka sirrii jedhee fudhachuu miti. Sirrii mitis jedhee gatuu miti. Madaalee hubatee waansa isaaf ta'u yoo isaaf hin galle ta'e gaafatee yoo isaaf gale ta'e namaaf ibsee yoo akka kanaatti hin deemne nuti amma namni tokko miidiyaa marraa argee jechuma tokko keessaa fuudheeti lolatti ka'a. Fira dhabda. Kanaaf dafee namoonni wal amantaan nu dhabsiise resistance behaviorii keessatti guddanne. Falmuu instituushiniin nu biratti ijaaramu hundisaa wanta nu miidhaa ture. Barnoonni yoo ijaaramu nu miidha, manni murtiin nu miidha, poolisiin nu miidhaa ture, wanti nuti argaa turre. Poolisiin yeroo unifoormii uffata yeroo hunda yaaddoon natti dhaga'aman ijoollee ta'een sitti hima. Barsiisaan na yaaddessa. Barsiisaan inni warraa baru nama yaaddessa. Maaliif afaan amaaraa roobiin dubbattan taanaan nuun jedhutti hime mana barumsaatti. Gaafa roobii sanbata guddaa fi sanbatti xiqqaa fakkaata. Manni barumsaa namni dirree irratti walitti dubbatu hin jiru yoo dubbatte hin reebamtu. Hin yaaddaa guddanne. So resist gochuun sirri nutti fakkaataa guddanne jechuudha. Organizaashiniin yeroo ijaaramu Oromoon jalqaba falmee ka'a. Kanaaf fakkeenyaaf kaa'een sii xumura organizaashinii amanamaa isa jedhuufi inni jalqaba okay isa kanas hin amanu isa kanas hin amanu isa kanas hin amanu isa kamtu ganaanuu dhalataa isuma jiru dadhabina isaa akkuma isaatti jiru ta'ee iddee jabina isaatti fayyadamnee isa jabina isaa sana amannee bira dhaqnee mari'achuun nu baasa. Isuma jiru. Dadhabaa yoo ta'u, ila kuftuutii gadi yoo ta'u, isuma sanatu hankeenya. Isuma sana bira dhaqaniiti ilaa la komee nama kanallee sirraa qaba. Amma komeen haa bultu isa gaarii irratti haasofna jedhamee haasa'uu ga'uu qabna. Obsa keenya nuyi fixachuu hin qabnu. Hannuti fixachuu qabnu aarii keenya liqimsachuudha qabna. Namni keenya hin danfa. Akkuma eelee sibiilaa ho'a, akkuma eelee sibiilaa qorritti dhufe hin qorra. Eelee sibiilaa ta'uu hin qabu Oromoo. Hubataa ta'uu qaba. Hubanni kun kan dhufu firri keenyi kuni kan nama gaddisiisu tokko waan Oromoo irratti argu tokko yeroo hunda nan dubbadha. Hin dallana. Dhugaadha hacuucca baay'ee waggaa dheeraan dura ture. Dallansuutiin hacuuccaan fixxu. Hanatu cuuccaa ofirraa fixxu mariitiin marabbaatiin dhaabbata instituushinii hojjetu uumuuti. Nam shaniyyuu keessa haa hojjetu. Mana tokko yoo dhufan, ollaa yoo haa ta'an, ijoollee ganda tokko yoo ta'an, ijoollee amantii tokko yoo ta'an, waan barbaadan haa ta'an garuu dhimma Oromoo hojjetu taanaan utubuu irratti. Negatiivitti dubbanne waan meeqa balleessuu dandeenya? Mee poozitiivitti dubbanne haa ijaaru. Isa jedhu irratti uummanni keenya poozitiiv tiinking isa jedhamu ilaalcha gaarii, ilaalcha gaarummaatiin wal ilaaluu otoo bare. Amma warri akka nuti dhuguma nama fuuldura dhaabatanii warri dubbachuu hin qabne jiru. Warri immoo isaaniin hordofan immoo jiru. Maaliif
dhugaa dubbate jedhanii amanu. Garuu namichichi eddeenni itti dogoggore warra hubate arga. Kan hubachiisuu dandeessu dhugaa sana yeroo waa lama jechuu qabnaa jechaadha. Tokko warri ijaaramee jiru caasaasaa sirriitti gadi jabeessee caasansaa akka hojjetu gochuu caasaa qabaachuu. Istiraakcharii jetti faranjiin. Istiraakcharii nama baay'ee bira gahuu qabaa jechaadha. Namootuma jaallatan duwwaa biratti hafootu hin ta'in namoota Oromoo hundumaaf erga dhaabatte jettee akka orgaanaayizeshiniitti dhaabatte. Siviik orgaanaayizeshiniin siifudha. Macaaftuu lama. Yookiin sikkoo mandoo. Orgaanaayizeshinii siviikiidha jedhamanii waan jedhaniif. Isaan kun maqaatu sikkoo mandoo malee akka dhimma Oromoo hundaaf dhaabatu. Dhimma Oromoo iyyuu miti beeku. 501c jedhamuun biyya kana jira. Isatti galmaanii ilma namaa hundaafan dhaabadhaa. Maqaa kootu sikkoo mandoo jedhame malee isa jedhurra dhaabateeti ijaarama. Isaan kun kan dhaabbatan maqaa keenya maquma Oromooti. Sikkoo mandoodhaan keenya. Oromoo isaan kan hunda irratti caasaa diriirsate sikkoo mandoo maqaan isaa jedhamu malee caasaa Naqamte irraa qabaachuu qaba. Caasaa Dambidolloo irraa qabaachuu qaba. Caasaa Mooyyaale irraa qabaachuu qaba. Caasaa Ciroo Cinaaksan irraa Salaale irraa qabaachuu qaba. Raayyaa irraa qabaachuu qaba. Caasaa diriirsuutiin sikkoo mandoo relief organizationii Oromoo guddaa tokko ta'ee akka bahu. Sana booda Oromoo hunda mariisisuu danda'a jechuudha. Tokko. Macaaftuu lama. Innis akka kanaatti. Kanammoo muuxannootti qabna. Macaaftuu lamni Oromoo hundaaf dhaabatee Oromoo hunda sochoosee dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhamu nu ijaaree waa'ee bilisummaa Oromoo kana fide macaaftuu lama. Bu'aa irraa argineerra jira. Ijaaramuun faayidaa akka qabdu argineerra. Bu'aa isaas argineerra. Therefore amma yoo ofitti deebinee kan nu walitti himuu qabnu ijaaramuu kana. Lammaffaa tokkoffaan caasaadhaan siin jedhe. Lammaffaa caasaan yoo himame malee hin beekamu. Communication jetti afaan faranjiitiin. Odeeffannoo haa ta'u maal yerootti dhaabbataatiin asumarra dhaabadhee illee waamichaa nani godhu namoota. Warri isa nanaaf caalaan dubbannu kana itti amantan baay'eedha. Mana keessan teessanii numa gubattu. Oromoo hedduutu jira. Let's have a forum. Kunoot miidiyaan Booraan Baarentuu chaanaaliin kun jira. Dhaabbataatiin torbee lamaan yookiin torbeetiin every Sunday dhimma kanarratti haa mari'annu. 50 isaa taanu 5 isaa taanu kottaa jedheen afeerraa isinii godhan akka dhuunfaa kootti. Chaanaaliin Booranaa Baarentuus kanuma isin afeera dheen amana. Yaada nu mormuyyuu haa qabaattan. Isa nuti jennutti amanuu miti. Faallaa keenya iyyuu dhaabbadhaa. Itoophiyaatu nu baasayyuu jedhaa koottaa. Sana barbaanneyyuu. Asitti koottaatiin mari'an. Falammii akkasii falammii dhugaadhaan haqarratti yaada nu caalu nu argannaani nuyi dirqama akka kanaa goonaa inni jedhamu hin jiru. Yaadatti amannee yookiin amanuu yookiin amansiisuu qabadhuu koottu. Akka warra wangeela lallabuu tokko yeroo ijoollummaa kootti hin jalqabani wangeela irratti wal falmuu. Firootan kootu warra wangeela kana dargiin hin dhoowwaa denanitti guddadhetti. So firootan keenya dhokatanii pheenxee ta'antu jiru. Dhufanii immoo ijoolleen mana barumsaatti nu lallabunna. Yeroo sana maalan jedhee waaqayyoodhaa inni isin dhaqxanii dubbistanii deebitan kun jennaan dheedhe. Maalan biraa wannan seexanaa jedhee natti. Maal gooti seexan jennaan kana gooti. Waaqayyoo wannan kana. Amma inni seexana jettan kun hin jira. Gaaffii achi baay'ee outlieriidha. Ala baheen gaafadha gaaffii. Inni amma seexana jettan kun maal fakkaatan hafuuradhaan argamu. Inni waaqayyoo jettanii inni isin argamu. Akka sanaan hin jee seexanichi inni jettan suni waan isin barbaaddan gaarii isaa isin agarsiise eddee barbaada isin ga'ee ani seexana yoo jedhe maaliin adda baastuun jedheen. Hafuura inni soon jedheen. Waan isin barbaaddan sana gaarii isa jettan kan hunda isaa amma daandii sana keessa luuqaa machaa garuu gaaffii kanan gaafatan yeroo sana. Har'a Oromoon akkas ta'uu qaba. Gaaffii isa akkasii daangaa darbe inni nani lallabaa jiru kun Oromoof amman bu'aa buusa. Ijaaraan jira moo diigaan jira. Yoo faayidaa dhuunfaa kootti deliberately taa'e immoo uummanni walitti mee ilaallu gaa kun dhugaa miti jedha. Wal arrabsuutiin wanti jijjiirtu hin qabdu. Walitti himuu dandeenya balaa buusnee wal arrabsuu dandeenya. Garuu dallansuu keessaa baanee sorry balleesseera jechuun cubbuu miti.
dhugaanatti fakkaatee godhee naan dogoggore. Hin dhageenya meenatti hoogganaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessas haa ta'u hooggata kam keessattiyyuu waa'ee Oromoo hanni hojjete keessa yeroo sana dhugaanatti fakkaatee jedhee nan dogoggore nan balleesse jedhee kan dubbate hin dhageenya. Naa dhiisaa yaa saba koo jedheen taa'ee danda'a xinnoo yaalee ture hin jenne naa dhiisaa hin jenne. Itti amana ammayyuu. Itti amana karaa sana. Namni xinnoo yaalee isa. Yaalii an agarsiise. Guutuu dhugaa nutti fakkaatee inni koornardi taanaan iyyi. Yaaliin dhugaa qabdaa. Namni si ajjeesu hin jiru waan dhugaa dubbatteef. Namni si fannisus hin jiru. Dallananii baduu Oromoo keessaa animti nama jibbisiisu tokko dallananii baduu irraa of deebisuu. Inni kun yoo ta'e inni barbaannu nuuf salphata. Torbee lama ji'a lamayyuu hin caalu natti fakkaata akka kootti. Wanti nuti waliin dubbannee marabbeeffannee karaa qabsiisannee wal jala deemuu barree waa hojjechuu dandeenyu sun torbee lama yookiin ji'a lama caalaa hin fudhatu dhimma uummata keenya salphaatti hiikkachuu dandeenya. Dhimma keessoo keenya hiikkachuu dadhabneeti abbaan barbaadee quba nutti torfa. Nuyis quba ofitti torfina. Kana keessatti sabni keenyi inni isaaf hin galle inni hin hubanne inni hubatee ofirraa ittisuu dadhabe fala dhabe ati achi jirta eesi eegu miidhame ani achi jira na eegu hin miidhame. Kana keessa saba keenya kan baraaruu dandeenyu tokko aarii liqimsuu dallansuu dhiisuu caasaan ijaaramuu dhugaa walitti himuun immoo wal arrabsuutiin miti. Amma Oromoo yeroo galtuu hiikan qabu. Ani kanaafin jechoota madaqoo dammaqoo jedhee fide. Galtuu jechuun hin danda'an ture. I don't want that. Jechoota niwutiraal ta'an. Dhugaa garuu qabanii lafa keessee waan lama nama jidduu amma xawalwaallee namni baay'een. Xawalwaallee jechuun hin danda'an. Miti. Waan lama laallate. Waan lama jidduu deema. Gara tokkotti goori. Namoota dallaarra dhaabatan jecha. Jaldeessa dallaarra yoo warri boqqolloo dhufani gadi baqataa. Yoo warri boqqolloo hin jirre boqqollootti seenachaadha. Jaldeessa dallaarraa akkan taane namni keenya baay'een akkasitti jira. Kanammoo marii caasaa waliin dubbachuutiin hiikamaa. Waan ani jedheefis hin ta'u isin immoo yaada keessanitti dabalaati. Yaada isa gaarii shoo sanatti dabalaati. Waan gara fuulduratti nu geessu hundumtuu yaada qaba waan ta'eef itti dabalaa waan gaarii itti dabalaa. Isa hamaa nuun taane nuun fayyanne dhiisaa kanuma hin jedha. Guddoo galatoomi Dr. Dasuu egaa keessattuu gara dhuma kanatti hafte namni keenya walitti xaaroo miti xiqquma afaan jala wal darbeennaan walitti hin deebi'u diina garuu namummaa isaa jibbee isa ajeeffatu ka akka namaatti sallaalle wajjin haasa'uuf itti rakkatu kun Oromoo keessa baduudha qabaa dhumatti hedduu ulfaadhu fayyaa ta'ii horii bulii deebanii. Egaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya kanneen iddoo adda addaa teessanii chaanalii Booranaa Bareentuu karaa Feesbuukii, Yuutuubii akkasumas immoo egeree Oromiyaa poodkaast irratti karaa adda addaatiin nu caqastan yaada keessan nu kennaa waan yaaddan waan gumaachitan jiraannan gumaachuuf nutis isinitti deddeebinee waliin marii goona. Akeekni marii keenya irra caalatti qabsoon bilisummaa Oromoo bifa jaarmiyaatiin waggoota 50 ol wareegama dhooftuu kaffalee wareegama dhiigaaf lafee ilmaan Oromoo qaqqaalii itti dhabe. Qabsoon kun akka sharafamu hin barbaannu. Qabsoon kun waan irratti ganama hangafoonni keenya irratti himaman irratti wareegaman sun otoo hin sharafamin uummanni Oromoo hireessa ofiin akka murteeffatu sanaaf immoo akka hiriirru sanarratti akka qabsoon keenya hin daddabne hin jajallanne gochuuf sagaleen hayyutaa sagaleen beektotaa sagaleen Oromoota karaa adda addaatiin waa gumaachuu danda'anii dhiyeessina. Kanaaf hundumti keessanuu koottaa weelkaam siniin jenna. Dr. Dasuu dhugaatti ulfaadhu yeroo keetii fi fayyaa ta'ii horii bulii deebanii fayyaa ta'ii jiraadha. Baay'ee sagantillee ulfaadhu sagantaa akkasitti fufsiisaa. Warri kaanis akka itti hirmaatan afeeraa warri argitanis hirmaadhaa si ilaallata koyaa Oromoo eeni Oromoo. Si ilaallata. Waanuma sitti fakkaata dubbadhu. Sana booda waan keessaa baafannu jira. Isa kana walitti akka himnuuf carraa nuu laachuu keef ulfaadhu. Miidiyaan kunis jabaatu adeeman haa guddatuun jedha ulfaadhu jaala. Tole fayyaa ta'e.